media dabala odusila ira barakati agibajuko uragariti Radio Dandihaga Radio Dandihaga Radio Dandihaga Radio Dandihaga Torbani Guyya Jakat Isniha Yumuto Afan Oromon Guyya Witat Obi Kamisa Sambat Sagantan Afan Amara Torbani Guyya Lam Kittakaf Jumata Isnis Kamsalsatda Radio Dandihaga Sagale Hawasa Musla Balaki Kun Saganta Radio Dandihagati Kun Tamsaasa Radio Dandihaga Dhibba Afuriif 98 Aklaaf Koofsa Awurooppatti Desembar 11 bara 2017 Aklaaf Koofsa biyya keenyatti muddee 2 bara 2010 Aklaaf Koofsa Hijrat Rabi'ul Awwal 23 bara 1439 Tamsaasa Radio Dandihaga guyyaa wiixataa isiniif tamsaasudha. Rohro namate jungurfamne biya firat ahli akawa ankamne biya amba kaisa demna bafajane humnan kamnu bediti tin sasuna nu birmadu khaliqa mohti walana ya ilahi mesra enyu ana chubuhum le dinil wanama maliftiga me badin maluma kana mantin kani sabaju kursa digalami mega kino dangalasa ya dirmada birmadu dafini dama ya rabbi basikuma bismillahi as-salatu was-salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota maatiiwwan raadiyoo Dandihaga lammiin keenya biyya seera mootummaa federaalaa jalatti bultu keessatti naannoo Somaalee keessatti jiraachuu dadhabee diinni qabeenyaaf qe'eerraa buqqaasee meeqatama nurraa ajjeesee ilmaan keenya meeqatama dhabnee dubartiin keenya meeqatam gudeedamanii meeqatamni manneenidhaa keessatti darbamanii kaasbuuteen isaanii dhabaman waggoota tokko hundaaf daangaa irratti waggaa tokko guutuuf ilmaan Oromoo daangaa irratti dhumaa jiran 200 ol darbanii jiran kan daangaa gubbatti dhumaa jiran kan liyyuu poolisii Somaaleen dhumaa jiran nu hin ajaa'ibsiisne ormattu nu fixee 200 ol nurraa dhumanii jiran biyya abbaa isaanii keessatti kan naannoo Somaalee keessa buqqaafaman nu ajaa'ibsiisu biyya ormaati haa jennu har'a garuu godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti biyya keenya keessatti lafa abbaa keenya keessatti makalaakiyaan dhiiga lammii keenya dhangalaasaa jiran guyyaa har'aa wanni calanqootti ta'e wanni aanaa meettaa keessatti ta'e wanni araddaa dasuu keessatti ta'e wanni araddaalee adda addaa keessatti guyyaa har'aa raawwatame gocha suukanneessaa duguuggaa sanyii uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru duguuggaa sanyii uummata keenyaa irratti gaggeeffamaa jiru qaamni uummata kana bulcha qaamni uummanni kun gooftaa kiyya jedhu sun eessa jira laata uummanni kun abbaa hin qabu yataama ta'ee jira biyya takka keessatti jiraachuudhaaf wanti guddaan bulchiinsi biyyattiin ni taasisuudha qabu nageenya uummata eegsisuu danda'uudha bulchiinsi naannichaa nageenya uummataa eegsisuu hin danda'in akkamitti bulchiinsa jedhamuun dandahama bulchiinsa jechuun afaaniin waan haasaan qofa osoo hin ta'in waan haasaan hojiirra oolchanii yoo agarsiisanidha har'a ka Oromiyaa keessatti nu ajjeesaa jiru makalaakiyaan
eessarraa dhufe eenyutti isaan fidee naannoo keenya keessa isaan qubsiise mootummaan naannoo Oromiyaa maaliif gocha kana calleessan nurratti ilaala kanaan dura yeroo meeqa arrifataa ture kanaan dura yeroo meeqa iyyaa turre ummanni keenya iyyaa ture barattoonni keenya iyyaa turan makkalaakiyaan nu fixaa jira nurraa baasaa jechaa turan har'a makkalaakiyaan humni raayyaa ittisa biyyaa ilmaan keenya 40 dhaqqaban yoo ajjeesu jabbahanii gadda guddattoonni keenyaarraa nutti dhaga'ama jechuun mataa uummata keessa akka waan waraanutti nutti fakkaatti. Har'a osoo rakkoon hin galin dura kanaafidha uummanni ka iyyaa tureef nus kanaafidha sagalee uummanni keenya iyyaa ture san rakkoon kun bor akka dhuftu waan beeynuufidha kan arrifataaf iyyaa tureef. Kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandii haqaa miira keessa seennee jirra eeyyan gaddi guddaan nutti dhagahama ummanni keenya bulchiinsa gaarii argannee jirra yeroo jenne ummanni keenya abbaa barbaada biyya isaa keessatti dhumaa jira ilmaan xixiqqoo nurraa dhumaa jirti maanguddoo nurraa dhumaa jirti badii takka malee masgiida rabbii keessatti cafaqamaa jiran biyyattiin kun garamitti deemaa jirtu wanni jedhu hedduu nama yaachisiisa warri bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa ifiin jedhan nageenya uummataa eegsisuu hin dandahin akkamitti dhagaa bulchiinsa biyyaati jechuun ka dandahamu bulchiinsa biyyaa jechuun bar afaan qofaan propagandadhaan afaan mimmi'eeffachuu qofaan osoo hin ta'in rakkoo uummataa qoodachuudha gaafii uummataaf furmaata hatattama kennuu danda'uudha hamma yoomittiidha duula kira sassaabdonniif kontiroobaandistoonni nurratti geggeessan jechaa ka uummata keenya kijiban cubbuu malee diinii ilmoo namaa maaliif jigaa mee badiinsa maalumaa kaan amantiin kaanis sabaan cunqursaa dhiiga lammii meeqa kinoo dhangalaasaa yaa dirmadaa birmaddu dafii miidhamaa yaa rabbi baasi eegumaa hidhaatumaa ajjechaa mirga ufii gaafatee jechaa meeqa rorroon biyyaa bahe deebanii galuu yaaddootti tahee kan biyya jiru wayaa dararaa mataa isaa ol qabee akka dubbannaan ukkaamamee ukkaamsanii deemanii mana hidhaa wayee azaaba halkan guyyaa maakalawi Guantanamo ganda bineeyye. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya nagaa an qabnu nageenni keenya bakkuma jirtan hundatti sinaadha qabu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Egaa qophii keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jira. Qophii keenya guyyaa har'aa mata duree takkallee keessatti makuun barbaannu odeeffannoo fi haala wayitaawaa kana gubbatti turtii obbo Ittaanaa Habtee kaadhimamaa PhD yookaan kaadhimamaa Doctoreetaa Senior Teaching Fellow School of Oriental and African Studies University of London keessatti barsiisa fi akkasumas barachaa jiran obbo Ittaanaa Habtee wajjin haala amma uummanni keenya keessa jiru kanaan wal qabsiisee turtii isaan wajjin taasifne qabna. Odeeffannoo guyyaa irratti isiniif dabarsinee fi odeeffannoo dabalataa qindeeffannes qabannee dhiyaannee jirra. Egaa sagantaalee keenya guyyaa har'aa keessatti mata duree biraa qabannee dhiyaannee dhiifama nurraa ta'an inshallah sagantaawwan keenya taanan keessatti qophiilee guyyaa har'aa bira dabarre qabannee kan isiniif dhiyaannu ta'a. Egaa hamma xumura qophii keenyatti dhufaan bu'aan affeerraa kenna. Egaa wanni nu boochisu wanni argitee gaddi nutti dhaga'amuuf ummanni keenya kun abbaa dhabee rabba abbaa haa baasuu fi bulchiinsa jechuun abbaadha ka rakkoo isaarraa qoodatuudha. Argitee duulli argitee isarratti geggeeffamaa jiru kun laafaa miti yaa hawaasa keenya waliif haa birbannu waliif haa tumsinu rabbiin gaditti wal malee watakkallee hin qabnu ummata keenya wal haa jajjabeessinu wal bira haa dhaabbannu gootota keenya inshallah guyyaa borii calanqotti tokkummaadhaan taanee awwaalannee qabsoo keenya fuulduratti akkaataa inni ittiin deemurra wal mari'annee tokkummaadhaan diina ummata keenya qe'ee keenya keessa taa'ee nu hiraarsaa jiru ummanni keenya poolisii naannoo Somaalee dhukkeerraa kaasee ofirraa deebisuu danda'ee jira. Kanu fixaa jiru ganda keenya keessa taa'ee makkalakiyaadha. Mootummaan naannoo Oromiyaa waan kanarratti murtee hatattamaa yoo inni hin kennine taate gulantaa ta'anutti ummanni keenya ce'uun isaa waan hin oolle. Mootummaa naannoo Oromiyaaf ummanni keenya carraa kennee jira. Yeroo tokko lama sadii carraa kenneefi jira.
wanni kun hojiitti gabbu'ame hojiitti jijjiirame akka hojjetamuuf hojiitti akka jijjiiramuuf hayyoonni Oromoo abbootiin gadaa akkasumas maanguddoonni biyyaa qeerroon kallattii adda addaan hundi keenya dhiibbaa irratti dhaqqabsuudha qabna yookaan roga isaanii adda baafatanii yoo galan wayyaanetti haa galan yookaan ammoo ganaa uummatatti haa citan miila tokko wayyaanee keessa kaawwatanii miila tokko immoo as uummata keessa kaa'atanii haasaba bareedaadhaan uummata maamuluun dhaabbachuudha qaba. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiiwwan guyyaarraa kan isiniif gaggeessu obboleessi keessan Hamzaadha. Egaa sagantaa keenya gara oduutti isin ceesifna oduun bal'aadha haaluma waliigalaati waan uummanni keenya keessa jiru daawwadhaa barattoonni keenya roga adda addaa ukkaanfamaa jiran reebamaa jiran egaa turtiin keessan nu wajjin haa ta'u. Namni alaa haadheesse fiigee mana saagalaa kamanaa deesse oomee isa galaa. Gabbaanee galuu nagaa mana keenyatti nuun taane kanaaf hedduu biyya fi irraa godaane. Biyya keenyatti rakkoo meeqa muudannee mana keenyattu nagaa jiraachuu dhabne mee isa dhaynaa baqachuu malee gayyaanii kanaaf hedduu biyya fi irraa godaane. Cubbuu miidhamaa zaaliman isaan haa qabdu yaa Rabbi mee dandayaa koo haasin dhibdu. kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandii haqaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. oduuwwan guyyaarraa akka lakkoofsa biyya keenyatti muddee 2010 guyyaadhaan nu qabannee dhiyaannee jirra. oduuwwan kan isiniif qindeessee qabadhee dhiyaadhu ana obboleessa keessan Hamzaa Booranaatiin. Manni keenya rakkoo qabu garuu sadarkaa itti dabarsinee ilaalu uummata diinaatiif garuu mootummaan Oromiyaas ta'e poolisiin Oromiyaatiif kana callisee ilaaluun qabu. Bakka keenya dhiiga keenya bakka keenya lafa keenya ani waan irratti wal booda deemnee hin qabnu garuu maaliifitti eegama godinni Harargee bahamaa eegu jira godinni Harargee bahamaa eegu jira qaamni mootummaa naannoo Oromiyaa maal eegu jira gara Booranaan gara Harargeen asiin baariin uummata keenya qixxumaa jira daangaa irratti daangaa keenya dabarsinee hin kanneen kanaafu humna qabnutti fayyadamuu maaliif raawwatu kanaaf daangaa kan jiraam zaayiroodhaaf kana. Ardaa bishee jaamsatu zaayiroo malee xiqqoodha beekee bakka taajaan mana seendee jaamsii sanaadaa bakka gadda qofarra jirti wallaahi waan geessu nan qaba. Uummanni Oromoo qindaa'ee maantana wallagee tokkummaadhaan yooniti karaa tokkummaadhaan yoo deemee jechuun diina kana birraa haalatti itti xiyyeeffatee jechuun qabsoo karaa qabsoo hidhannootii fi karaa qabsoo tokkummaa jaarmaa deemudha waan jechuun dhamaafan. kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandii haqaa egaa oduuwwan keenya guyyaadhaa dursinee isin dhaqqabsine irratti odeeffannoon dabalataa nu dhaqqabee jira. egaa odeeffannoowwan dabalataa nu dhaqqaban akka armaan gaditti isiniif dhiyeessina. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. ilmaan Oromoo guyyaadhaa calanqotti wareegaman lakkoofsi isaanii hamma 40tti dhaqqabaa akka jiru gabaafamaa jira. maqaa wareegamtoota guyyaadhaa calanqotti wareegamanii muraasni nu dhaqqabee jira. Abdii Saalih Hasan Araddaa Dusee, Saalih Hasan Ibroo Araddaa Dusee, Abdallah Isaaq Ibroo Araddaa Dusee, Haarun Hasan Ahmed Araddaa Dusee, Mikaa'el Abdoo Hasan Araddaa Dusee, Muummee Adam Hasan Araddaa Dusee, Toofiq Abdoo Hasan Araddaa Dusee, Faisal Isaaq magaalaa Calanqoo umriin isaa 10, Abdul Malik Usoo Araddaa Guutaa, Saani Yooyyaa Araddaa Duyda'eelaa maanguddoo umrii 70, Muhammad Abdallaa Araddaa Bakkajjoo, Taajuu Yaasuu Araddaa Duyda'eelaa, Jaarraa Naasir Adam Araddaa Waleensuu, Muhammad Shaamil Sheek Muhammad Araddaa Duyda'eelaa, Muhammad yookaan Awadaay Araddaa Eela Habroorraati akka ta'an maddeenni keenya nuuf gabaasanii jiru. Duguuggaa sanyii humni raayyaa ittisaa guyyaadhaa uummata keenya irratti labseedhaan
lakkoofsi namoota keenyaa wareegamanii kanneen mana yaalatti geeffamanii hospitaala keessatti wal'aansi fayyaa osoo kennamaafii jiru lubbuun isaanii darbes lakkoofsaan ol dabalaa kan jiruu fi kan raasaa keessatti reenfi isaanii darbamessi raasaa keessaa araddoota adda addaa keessaa guuramaa akka jiru maddeenni keenya naannichaarraa nuuf gabaasa jiru. Guyyaa har'aa kanatti duulli uummata keenya magaalaa Calanqoo irratti geggeeffame ta'ee jedhamuudhaan duguuggaa sanyii uummata Oromoo irratti geggeeffame akka ta'e maddeenni keenya gabaasaa jiru. Bifa wal fakkaatuudhaan ilmaan Oromoo Calanqoof dirmachuuf konkolaataa sadiidhaan deemaa turan makalaakiyaadhaan qabamuudhaan liyyu poolisitti kennamanii naannoo Somaalee Shinniiletti hidhamanii akka jiran beekamee jira. Maddeenni keenya akka nuuf gabaasanitti reenfi namoota wareegamanii kan gara baadiyyaa deemes ni jira. Wanti godhamuu qabu obsaan bakkuma jiru ture tasgabbiidhaan gootota keenya bakka takkatti awwaalachuu qabna jechuudhaan qeerroon Calanqoo murtee dabarsanii jiru. Qeerroon galgala guyyaa har'aa karaarraa goruudhaan borganama waleegne waliidhaan gara Calanqootti socho'uudha qabna jechuudhaan dhaamsi kun godina Harargee Bahaa fi Harargee Lixaa keessatti akka dabarfamu waamichi taasifamee jira. Wareegamtoota keenya kan guyyaa har'aa Calanqootti wayyaaneen ajjeefte hunda awwaalcha seenaa qabeessa iddoo siidaa wareegamtootatti taasisuu fi qabna. Hanga bilisummaa teenya mirkaneeffannutti ajjeechaan hin hafu. Kun kan qabsoo fuuldura keenya jiruuf itti of cimsinu ta'uudha qaba. Kan du'e awwaalannee kan madaa'essi wal'aanachaa wayyaaneen buqqisuuf ciniinnannee qabsoo keenya fuulduratti tarkaanfachiisuudha qabna jechuun dhaamsi kan darbee fi qeerroon Harargee awwaalcha irratti argamuu dandeessan hundi guyyaa borii ganamaadhaan karaa iddoo awwaalchaatti haa imallu jechuudhaan dhaamsi darbee jira. Duguuggaa sanyii uummata keenya irratti guyyaa har'aa geggeeffame oppidiyoon walitti bu'aansa tasaati miira keessa galuun wanta argamedha jechuun isaanii hawaasa guutumaa guututti akka dallansiisaa jiru beekame. Duguuggaa sanyii uummata Oromoo irratti guyyaa har'aa geggeeffame namoota wareegaman keessaa maanguddoo waggaa 70 fi daa'imni umriin isaa 10 kan keessatti argamuu fi akkasumas ummanni Oromoo musliima masgiida keessatti kan salaataa jiranii fi kan du'aa godhaa jiranii cafaqamaniiru akka malee miidhamanii jiran. Isaan kun akka oppidiyoon baanutti yooma hiriira geggeessan yoom miira keessa seenan gaafin jedhu wal gaafachiisaa ta'ee jira. Obbo Addisuu Araggaa Qixxeessan toora feesbuukii isaaniitiin ergaa kana bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa bakka bu'uudhaan dabarsuun isaanii hawaasa Oromoo hedduu gaddisiisee jira. Ajjeechaan guyyaa har'aa Calanqoo qofatti akka hin geggeeffamin maddeenni keenya kan gabaasan aanaa Laangee Qullubbii fi Baabbileettis bifa qindaa'eedhaan makalaakiyaan humni raayyaa ittisa biyyaa uummata keenya irratti duguuggaa sanyii geggeessaa akka oolte beekamee jira. Obboleessi keenya maqaan isaa Aminoo Abdurrahman guyyaa har'aa Qullubbiitti agaafiidhaan dhahamee lubbuun isaas akka dabarte beekamee jira. Bifa wal fakkaatuudhaan aanaa Baabbileetti lola makalaakiyaaf liyyuu poolisiin uummata keenya irratti bananiidhaan obboleessi keenya Yusuf Ismail jedhamu yommuu wareegamu obboleessi keenya Ahmad Badal ammoo akka madaa'ee maddeenni gabaasanii jiru. Kallattii biraatiin aanaa Fadiis Arabdaa Nagayaa Bobbaasitti ummanni keenya duula liyyuu haayilii poolisiin Somaalee irratti bante ifirraa qolachuun liyyuu poolisii 9 akka ajjeesan beekamee jira. Gama keenyaarraa namni Ahmad Bashir jedhamu immoo akka madaa'ee beekamee jira. Wareegamtoota keenya mara Rabbiin qubtuma isaanii jannata olaantuu nuufaa taasisu. Shiraa fi xamaraaf obsaaf jajjabina hawwinaa qabsaa'an ni kufa qabsoonni itti fufa. Hiriirri mormii yuunivarsiitiilee Amboo Waldiyaa Dabra-Taaborii fi Gondor keessatti barattoota Oromoof Amaaraatiin guyyaa har'aa geggeeffamaa akka oole ibsame. Guyyaa har'aa ganama irraa eegaluun barattoonni Oromoo fi Amaaraa wal ta'uudhaan yuunivarsiitiiwwan Amboo Waldiyaa Dabra-Taaborii fi Gondor keessatti hiriira mormii guddaa geggeessaa akka oolan gabaafamee jira. Yuunivarsiitii Mooraa Guddicha keessatti mormii guddatu geggeeffamaa oole. Mormii guyyaa har'aa yuunivarsiitii Amboo Damee Guddichaa fi yuunivarsiitii Gondor keessatti geggeeffamee oole kanarratti dhaadannoowwan daawwan wayyaanee jedhu dhaga'amaa akka ture beekamee jira. Ilmaan Oromoo yuunivarsiitii Walloorraati guyyaa kalee ukkaanfamuudhaan hidhaman obboleessa keenya Galgaloo Giiroo Roobaa ijoollee godina Booranaa magaalaa Mooyyalee akkasumas obboleessa keenya Muhammad Liiban ijoollee Nageellee Booranaa akka ta'an maddeenni gabaasanii jiru. Bifa wal fakkaatuudhaan qeerroowwan ukkee qarsa mormii jabaa geggeessaa akka oolan beekamee jira. Godina Wallagga Bahaa aanaa Guutoo Gidatti qeerroowwan magaalaa ukkee daandiin konkolaataa naqamtee Bahar Daar geessu cufuun hiriira mormii jabaa guyyaa har'aa geggeessaa akka oolan beekameera. Hiriira kana hordofuunis poolisoonni Oromiyaa konkolaataa paatroolii lamaan
gara magaalittiitti dhufuun qeerroowwan kun karaa tasgabbiif seera qabeessa ta'een qaama dhimmi isaa ilaallatu waliin marii akka gaggeessaniif erga gaafatan booda qeerroowwanis gorsa poolisoota keenya dhaga'uudhaan gaafii isaanii dhiyeessaa akka turan gabaafameera. Gaafii dhiyaate kana keessa qeerroowwan kun laftii akka isaaniif kennamu gaafachaa kan turan yommuu ta'u investariin kiiloomeetira 1,500 ol darbee nutti dhufuun lafa keenya saamuu hin barbaachisu jechuun haaromsi mootummaa naannoo Oromiyaa gaggeessaa jirus gara magaala isaanii dhufuu akka qabu yaada kennaniiru. Guyyaa kamisaa darbee godina Booranaa aanaa Mooyyeleetti namticha makalaakiyaa ijoollee keenya madeessa akka inni himannaan itti banamee uummataaf dhiyaatu beellama guyyaa wiixataa akka qabame isinii gabaasuun keenya ni yaadatama. Qeerroon godina Booranaa aanaa Mooyyelee guyyaa har'aa waajjira poolisii magaalaa Mooyyeleetti dhiyaachuudhaan jecha isaanii bifa ajaa'ibsiisa ta'edhaan kennataniiru. Namticha raayyaa ittisa biyyaarraa ta'e kan ilmaan keenya irratti kallattiin dhukaasaa tures guyyaa borii mana murtii ni dhiyaate jechuudhaan maddeenni keenya nuuf gabaasanii jiru. Musliimoonni 26 kanneen galmee himannaa Kadir Muhammadii fi Nabiyyuu Siraaj jala jiran akka oliyyannoon isaanii fudhatama argachuun yeroo dhiyoo keessatti akka hiikaman murteen darbee. Musliimoonni qulqulluu 26 kanneen galmee Kadir Muhammadii fi Nabiyyuu Siraaj jalatti himatamuun murteen adabbii irratti darbee ture oliyyannoo isaanii fudhatama argachuun yeroo dhiyoo keessatti akka hiikaman murtiin akka darbee maddeenni gabaasaniiru. Haaluma kanaan hidhamtoonni gariin dhiyootti kaan ammoo baatii tokko booda ni lakkifamu jedhamee eegama. Kabajamtoota fi hordoftoota raadiyoo Daandii Haqaa oduun dabalataa guyyaa har'aaf qabannee dhiyaanne kana fakkaatu oduu guyyaa har'aa gama tooraalee adda addaatiin isin dhaqqabsiisa turre sagantaa keenya guyyaa har'aa keessattis daballee qabannee dhiyaannee jirra turtiin keessan nu faana haa ta'u. Humni raayyaa ittisa biyyaa duguuggaa sanyii ilmaan Oromoo irratti guyyaa har'aa magaalaa Calanqootti gaggeessan. Duguuggaa sanyii guyyaa har'aa godina Harargee Bahaa magaalaa Calanqootti gaggeeffameedhaan yoo xiqqaate ilmaan Oromoo 13 lubbuun isaanii kan darbanii fi maanguddoon waggaa 70 obbo Saaniyyuu yaa jedhamanis akka wareegaman beekamee jira. Wareegamtoota keenya humna raayyaa ittisa biyyaatiin guyyaa har'aa ajjeefaman hunda isaanii guyyaa borii bakka siida Calanqootti akka awwaalaman qeerroon Calanqoo murtii dabarsaniiru. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Duulli liyyuu poolisiin raayyaan ittisa biyyaa ummata Oromoo irraan gahaa jirtu ammas cimee itti fufee jira. Godina Harargee Bahaa aanaa Meettaa magaalaa Sarkammatti ummanni keenya duula ifirraa qolachuu taasisee makalaakiyaa lama ajjeesaniiru. Makalaakiyaanis goota Somaalota raasaa ture. Magaalaa Sarkammaarraa goota Ahmadiin Muhammad jedhamu nurraa galaafataniiru. Magaalaa Calanqootti hawaasa keenya dirmannaaf gama aanaa Sarkammatti imalaa jiru. Humni raayyaa ittisa biyyaa kallattiidhaan rasaasa dhukaasuudhaan ilmaan Oromoo 12 rasaasan kan rukutee fi 8 battalumatti kan wareegamanii fi bifa wal fakkaatuudhaan ammoo ilmaan Oromoo aanaa Meettaa ardaa dusee 8 makalaakiyaan iddoo awwaalcha fi daasa taasisaa keessa jiranitti kallattiidhaan dhukaasuudhaan akka galaafatan maddeenni keenya naannicharraa nuuf ibsaniiru. Aanaa Meettaa magaalaa Sarkammaa yookaan araddaa hidhattuu sabaa guyyaa har'aas weerarri liyyuu haayilii Somaaleef makalaakiyaa kaampii Hursoorraa hawaasa irratti banamee cimee itti fufee jira. Guyyaa kaleessaa muddee tokko bara 2010 uummanni tarkaanfii ibirraa ittisu fudhateen makalaakiyaa lama ajjeese kanneen biraa kan madeessaniif yeroo halkanaa itti addaan kan galanii fi guyyaa har'aa ganamaadhaan makalaakiyaan humna dabalataa qabachuudhaan lola gaara Hasan Rooba Butichaa fi ganda Kaarraan hawaasa keenya irratti tarkaanfii jabaa fudhachuu kan jalqabanii fi uummanni ofirraa qolachaa kan oole ta'uu maddeenni gabaasaniiru. Akka maddeenni keenya nuuf gabaasanitti gama keenya namni Ahmadiin Muhammad Hasan jedhamu magaalaa Sarkammaarraa duudarra rukutamee konkolaataa mana yaalaa geessu dhabuun ciisaa erga ture booda konkolaataa argatee gama cirootti osoo geeffamaa jiru kan wareegamee fi namni lama rasaasaan kan rukutame mana yaalaa aanaa Meettaa kan wal'aanamaa jiruu fi kan hawaasa keenya kallattiidhaan dhukaasa irratti bana jiru makalaakiyaadha jedhaniiru. Qabsaa'ota keenya kanniinii fi ummanni keenya aanaa Meettaa araddaalee adda addaa keessatti argamanii fi magaalaa Calanqoorraati birmannaa cimaa kan taasisanii fi imala birmannaa kana keessatti ilmaan Oromoo hedduun akka galaafataman beekamee jira. Hawaasni naannicharraa dubbisne lolli nurratti banamuun haarawaa miti. Har'a wanti adda ta'e meeshaa dhabuu keenyadha. Ummanni keenya yeroo ammatti gaaratti galaara. Mootummaa federaalaa alaabaa tokko jalatti bulla jedha. Duulli hammana ga'u yeroo nurratti gaggeeffamu bulchiinsi godina Harargee Bahaa eessa jira? Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa eessa jira? Nuti hamma lubbuun jirrutti hin falmanna jechuun gaddaaf xiiqi guddaa keessa seenuudhaan daangaan Oromoo kan tikfamu nu ilmaan Oromootinidha. Har'as ta'ee diinni keenya ni caba malee yoomuu daangaa keenya ni kabajsiifna dhiiga keenyan
qaamni ani Oromoodha jedhee kamuu tokkummaan ka'ee injifannoo akka galmeessuu dhaamsa dabarsina jedhaniiru. Aanaa meettaa magaalaa sarkamatti bilbiluudhaan obboleessa keenya dubbifne qabna. Nufaana buhaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi. Waalaikum assalam warahmatullahi. Akkam jirtan nageetti badhaadha fayyuma? Fayya nagee alhamdulillah bareedaan jira. Egaa mee wanni dhagaa jirru weerarri uummata keenya godina Harargee Bahaa aanaa meettaa magaalaa sarkammaa irratti geggeeffamaa jiru kaleessa irraa jalqabee ammallee itti fufee jira. Hardhallee namni tokko akka nurraa wareegame nu gabaastanii jirtan. Mee waan kanarraati gabaasa guutuu nuu kenna. Weerarri kun sababa maaliitiin kaleessa jalqabe akkaataa inni itti jalqabe hojiidhamee irraati nu ibsa. Ahmadiin akka rabbi rahmataa godhuu fi Ahmadiin jechuun nama jabaa kan jarri Somaaliyaa kanallee hedduu sodaatanidha. Nama firaa sodaatan nama turaanis qabsoo jabaa godhaa ture. Deengadda garmaamirraan kaanii erga gara garmaamin deebi'anii booda ammas qaleerraa qabee gara haalchootiin akkasumas karaa qalameetiin dhufanii gaara fichaa kanaa fi karaa ganda kaarraatiin akkasumas karaa haalchoo kanaan dhufanii gaara sarroobaa gubbaadhaan uummata irratti dhukaasa bananii turanii. Yeroo kana uummanni isaan ofirraa deebisnaan battalumatti makalaaqiyaan kan beeksoo ajajamanii yeroo tuma dhufanii uummata irratti duula bananii isaanirraayis kaanne du'ee kaan hangi tokko madaawaniiti gara hospitaala Hararee kuchiifatanii kasaaniin illee mul'isanii achirraanii baqatanii uummata dadhabnaan booda deebi'anii turan kalee galgala. Har'a ganama immoo ganamaan bahanii cimarraa ganamas har'as akkuma kalee ganamaan dhufanii humna isaanii makalaakiyaa yookaan duursorraa baay'ee dabalatanii dhufaniiti Ahmadiin biyya kanarra dhawanii hanga calanqorraan makiinaan dhuftee fuutee deemtee hoggaan biyyi calanqoo bira geessetti achumatti lubbuun isaarraa baatee rabbi rahmataa godhuufi. Makiina argatee ture Ahmadiin. Makiinaan calanqorraa ijoollummaan keenya sirraa ergite walitti bilbilatanii. Tole. Achirraa dhufanii fuudhanii deemanii biyya dhaamtee dhiigni gara keessaatti waan yaa'eef akkasitti lubbuun isaa dabartee eegee isa irraa ajjeesne jaanii gaachi booda gammachuudhaan gara uummataatti gad deebi'an haalaanii amma uummata buqqisanii makalaakiyaa wajjin tahanii makalaakiyaan meeshaa gurguddoo qabaaasuuqaas qabaa. Meeshaalee uummanni irratti deebisuu hin dandeenye waan qabuuf uummata baqachiisee karaa gaara jawwee keessaa fi oorota jimaa keessatti uummanni hangi tokko kan baqatee jira. Hangi meeshaa xiqqishoo qabu xiyyiitii hin qabanii meeshaa afaanis hin qabanii hangi qabu immoo tokko tokkoon dhagaa jala taa'ee mishigii qabatee tokko tokkoon isaanii irraa gad deebisaa jira. Ammallee haga ammaatti osoo bishaan tokkoon dhugin walumaa afaan jiran jechaadha. Makalaakiyaatu hedduu miidhaa jiru uummata keenya. Egaa amma haala qabatama amma jiru keessatti egaa uummanni mee waliif dirmataa jira haalli deemaa jiru amma ka biyya hadhaa jiru poolisii liyyuu haayilii Somaalee qofa osoo hin ta'in makalaakiyaalleen ifumatti dhagaa waraana kana keessatti ka hirmaataa jiru. Kaleessa nama lama waan isaan irraa ajjeesaniifidha ka akkas ta'aa jiran. Kana qofa miti amma duratti sarkamatti yeroo hedduu wabbaraayyaa hajaamu tokko waliin ta'ameeti uummata keenya safaa ture barabaraan deemaa jira. Kun har'a haaree miti garuu har'a wanni haaree ta'e malee meeshaan xiqqaa jechuudha. Meeshaa dhaboo keenya kan haaree ta'e malee duraanis numa jira asumarraa gaddeessinaman yeroo mara. Egaa haala qabatama amma keessa jirtan kana keessatti ummata keenyafillee mootummaa naannoo Oromiyaafillee dhaamsiisiin qabdan maalidha? Haala amma waraana amma deemaa jiru keessatti. Mootummaan naannoo Oromiyaa federaalizimiin seerri uummata kaaniif dhaabbate uummata Oromootiif dhaabbate gargara. Bandiraan Itoophiyaa jamtee jalatti dhaabbatamte kuni kan uummata biraatiif dhaabbatte kan uummata keenyaaf dhaabbatte gargara. Seerri uummata keenyaan dhufaatiin ajee poolisii keenya dhorku kani seerri naftanyoota biyya kan ammoo dhufaataa jiru seera kani. Uummanni Oromoodhaa har'as borus lammaan qaama humni ilaallatu hunda amma yooniif kadhagaamu ta'ee aanaan meettaa humna dabalate amma ida'eeti ummata kana bootaa isaanii irratti deebisuu qabanii isirraa makalaakiyaatti ummata naannoo Somaalee irraa dhufe kanas bakka jiranitti gad deebisuu qaban bakka lafti keenya dhiiga keenyaa lafti keenya jiru uummanni keenya rakkoo qabu garuu bakka keenya dabarsinee ilaanu ummata diinaatiif garuu mootummaan Oromiyaas ta'e poolisii Oromiyaati kana callisee ilaaluun qabu.
Bakkeenya dhiiga keenya bakkeenya lafa keenya. Kun waan irratti wal booda deemnee hin qabnu garuu maaliifitti eegama godinni Harargee bahaa maal eegu jira. Godinni Harargee bahaa maal eegu jira. Qaamni mootummaa naannoo Oromiyaa maal eegu jira. Gara Booranaan gara bahaa Harargeen asiin baariin uummata keenya fedhamaa jira daangaa irratti. Daangaa keenya dabarsinee hin kanneen kanaaf humna qabnutti fayyadamnee maaliif biraan jedhu. Kanaaf dhaamsi kan jedhamu yeroo kana. Egaa obboleessa keenya abshir inshallah bari'uudhaaf gaafa geettee dukkanni inuma jabaatti uummata keenyaadhaaf bari'uuf jira. Egaa ergaa keessan kana uummanni keenya hunduu qaamni bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa jedhee socho'aa jirullee waan kana kinni dhagahu abdii guddaa qabna. Egaa yeroo ammaa kanatti poolisiin naannoo Oromiyaa milishoonni isinii dirmataa uummata wajjin sochii taasisaa jiranii. Ammaaf ga'ina hanga ammaatti kan ga'e hin jiru lama kan kara calanqorraa ijoolleen achuudii fudhattee qeeroon gakkaate karaa irratti makalaakiyaan nama lamarraa dha'ee achitti isaan isa facaasee waan jiruuf ammallee humnitii barbaachisaa sanii hawaasa bira hin geenye. Kanaafuu hawaasni Oromoo nuti Oromoodhaaf tokko dhimmi keenya tokko daangaan keenya dhiiga Oromootiin qatiifamu. Dhiiga Oromootiin malee dhiiga nama biraatiin hin qatiifamu. Afaan keenyaaf lafee keenyaan daangaan keenya har'as boris diinni ni qaba malee nurratti olaantummaa hin argatu. Garuu meeshaa dhabaaf daangaa keenya yeroodhaaf nu harkaa fuudhulleen hedduun fafa uummata Oromoo bal'aa kanaaf fafa. Qaamni uummata Oromoo qaamni ani Oromoodha jedhu tokko ol ka'ee uummata shayxaana saree kana ummata diin kana ummatni kun ummata diin muslimaa qabu jechuun hin danda'u amantiin ummata waliin nyaatti waliin iddoolee soddaadhaaf ta'e hin jiru. Wal keessa soddaadha achitti waliin jiraataa turame garuu ummanni kun seeqan alaa seera rabbii cabsee kan ilma namaa cabsee kan biyyattii cabsee waan jiru. Ummanni keenya tokkummaadhaan ka'ee yeroo gabaabaa keessatti injifannoo akka galmeessuudha kan inni dhaamsa dabarsu. Kun ammaatii jala deemtu shayxaanaaf diinleetiin kan godhamaa jiru. Isa kana ammoo ummanni keenya irratti dammaqee beekatti jira. Garuu humna meeshaa kana achi wanni walloonni wal kolfaniif jiru. Yooni si gartee wanni biraallee dhabamte akka danda'amuun garee meeshaanis hiikame sirraa deebisu daangaa keenya jechuudha kan naan jaamsa. Barakallahu fikum. Egaa obboleessi keenya odeeffannoo nuu kenniteef akkasumas dhaamsa uummata keenyaaf nuuf dabarsiteef hedduu si galatoomfanna. Egaa lola hagammaa kaleessa irraatii hamma ammatti geggeeffamaa jiru keessaa obboleessi keenya Ahmeddiin Gootni argitee kanaan dura diina raasaa ture har'a wareegamee jira. Namoonni biraa rasaasan rukutaman jiru laata? Ni jiru. Maqaa isaanii ammas naafin kan nama lama karaa hospitaalaa ka dabarse ni jira. Kaanis mishigee keessa waan jiran hospitaala garamitti hospitaala eessatti darban? Aanaa meechaatti kan ol fuudhame. Kanaafuu ammaan tana Ahmeddiin rabbiin rahmataa godhuufi Ahmeddiin jechuun ilma adeera keenyaati abbaa ilma adeeraati jechuudha. Rabbiin rahmataa godhuufi maatii keenyaafi jajjabina. Egaa maatii keessan hundaaf firaa fiixaa hundaa fi obsaaf jajjabina hawwinaa isaafillee immoo rabbiin qubsuma isaa jannata olaantuu nuuf haa taasisu abshiruu. Qabsaa'onni kufa qabsoon itti fufa inshallah guma isaanii baafanna gumaan isaanii baati gumaan isaa inshallah bilisummaanidha. Ilmaan Oromoo hunduu waan kaniin dhagaanii bakkuma hunda gaddi kun ni jira gaddi keessan kamaati keessanii gadda Oromoo hundaati abshiruu yeroo namma yeroo itti qabsoofnee wal jajjabeessinu egaa jajjabaadhaa wal jajjabeessaa saniin jenna. Hayyee assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول فكاتولان أمني كنا قلنا رجبا أنا ميتا جندو سيجامو مكلاكي أنا مكينا كان أول تقبا جروفي داسي كيس جروفي أكسمتي أمتي كنا درمنا دفي قرم قالا سركمت إملا جرو نما سديت كان نراج جيسان تونيس قبا فمجرا سبب درمنا دولا أمتي كنا سركمات أسفمتي تركام تنكونون دي هواسا كنا رتاك فرطة بي مدين كنا ناني چارادو بفني نوف قبا سنيرو لولا قياردا مكلاكي أنا ميتا أرجادا سوكي ستبنتيدان نمني سديت كوريغا ميتي نمني توكو دلتا أنا ميتا يومتو نمني لممو دلتا goro muti mutaw namni sadi ammoo dhalata magala calanqoo akkataan kan nufi maniifi namoota lamaan odeeffannoon isaanii nu hin dhaqqabne
Araddaa xiqqoo dusee jedhamtu keessatti taaziyaa manatti nutti seenee gadda keessa jirra jechuun maddeen naannichaarraa dubbifne nutti himaniiru. Dhaamsi nuti hawaasa keenyaaf qabnu poolisiin Oromiyaa nuuf dirmadha jennus nus hayyama bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaarraa hin arganne nus nu rukutuu malu jechuun poolisiin aanaa Qullubbii deebii akka kenneef akkasumas bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa fi uummanni Oromoo nuuf haa dirmatu jechuudhaan dhaamsa isaanii dabarsaniiru. Naannichatti bilbiluudhaan obboleewwan dubbifne qabna. Hello, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan nageenyi badhaadha fayyuma? Nagaa fayyaadha jirra filgarabiiti. Abshiruu inshallah mee odeeffannoon godina Harargee aanaa meettaa ganda duse keessatti namoonni hedduun akka wareegamanii fi ilmaan Oromollee hedduu akka madaan dhagaa jirra mee maaltu jira mee odeeffannoo nu kenna? Aanaa meettaa malee bakka sababa lola daangaa irratti baname aanaa meettaa karaa sarkamaa sanirraan kan ka'e xiqqishoo hiriiriinis adeemsifamee ture balaa qullubbii hanqa calangootti aanaa meettaatti. እና namni awwaalcha san dhaquudhaaf deeme irrattis dhukaasa bananii turanii duusee araddaa duusee jaamsatanitti bakka nama daldala dukaana keessa taa'uun fitanii wallaahi haala gaddiisaa keessa jirte aanaan meettaa. Mee namni wareegame nama meeqadha? Akka dhageenye Oromoon torbaan jahan bakka kana yeroodhaaf asuma waan du'eefi bakka irraa footoo fudhachuu dandeenye kaan immoo akkasuma kutanii achi jiru bakka Hararratti. Kuni ka araddaa dusee qofaadha. Araddaa dusee qofa keessattidha namni gama torba. Araddaa dusee qofatti toora namshanii bira bakka. Warroonni qaama kana tarkaanfii ajjeechaa uummata keenyarraa fudhatan kun eenyufaadha qaama kamiidha? Makalaakiyaadha. Makalaakiyaa mootummaa biyya keenyaa ka federaalaa kana jechuun raayyaa ittisa biyyaa. Raayyaa ittisa biyyaati bakka oraalii gubbaa ta'anii bakka lafatti oraalii lafatti bakka nama ta'anii isaan makiinaa gubbaarra ta'anii. Maalidha mee sababni wanni lola kana kaase wanni isin quba qabdanirraa? Wanni fakkeenyaaf aaraniiti wannarra karaa daangaa achiin Sumaaleen bantee turtee deemtanaaf har'aa sitti deebi'ee ture beekee. Tole. Bakka sabni namni aareetu karaan cufamu galee irra hiriiriinis bakka hiriirii nagaatis namni keenya du'aa dhiisu biyyi poolisiin Somaaliyaa mijjeesuu aanfuu jechuudhaan hiriiree adeemsifamee humnaa walitti taana nama deesuu eegalla karaan daandiin cufame bakka Harargee baatti daandiin cufaadha gadi walitti deemuutti yeroo seenaan illee. Hospitaala magaalaa Qullubbii fidanii furanii lubbuun isaanii gosuma waan baate bakka yeroodhaaf asuma tursiisanii karaa bakka gandaa deebisanii jiran. Warreenis bakka giddaa addaa bakka araddaa duusee jaamsatuun zaaya malee xiqqoodha beekee bakka taajaan mana seendee jaamtii tanaa gaa'ibaa bakka gadda qofarra jirti wallaahi waan geessisan qabu. Maal dhaamtammee uummata Oromoo nu dhagaa jiruuf bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa biyya federaalaa keessatti qaamonni mootummaa federaalaa jalatti bulan uummatuma isaanii warra fixan kan maal dhaamtan mootummaa naannoo Oromiyaaf uummata Oromoo maraafisin? Dhaamsee nuti qabnu bakka akka gargaarsa iddoo bikka poolisii Oromiyaa jirtutti illee nuti deemee maala girma dhaabanneeti isaan jedhallee deemee wallaahi nuti waraqaa ayyaman qabnu isin fuuti. Isaan nu ta'ullee danda'anii miidhaan poolisiin koromiteessaa Oromiyaa bira deemee makalaakiyaan akka ta'etti nama fitaa jirti. Gaangaa irrattis akka nama waraanaa meettaatti asirrama danda'anii. Nagaa biyya keenyaatis eeguunis middirna daagannaa miillee ta'uu danda'anii hayyama bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa nu kanneen kanaafuu baanee dha'uus hin dandeenye miidhaan qullubbiitti itti deemee koromiteessaa aanaa meettaatti. Kanaafuu gargaarsi mootummaa naannoo Oromiyaa gaafa akka kennu kan ni barbaanna wallaahi Harargee sababa akkanaan argine hirmaannaa Oromoo hundaa barbaanna. Tole obboleessi keenya wanta jiru hordofnee isin beeksifnaa nulleen isin quba qabaanna abshiruu inshaallah gadaan bilisummaa dhufaa jirti aarsan akkuma dabalaa deemuuf bilisummaan kennallee dhiyaataa jirti abshiruu wal quba qabaanna anilleen bilbilee isin hordofaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في رافيت أمراف أبصاف ججبنا هاوينا
warroota wareegamtoota keenya rabbiin jannataadhaan isaan haa gammachiisu nagaa keessuuf jiraadha. Amiin du'aa godhaa bika jettanii nuufis dirmadha waan irra jiru walumaa nu dhageessa namni isa guddeessa bakka seesuu kamilee haala addunyaa isiniif ergaa isinii tatabaltan namni hedduun akka foossu nu godhan. Gaadhaan akka haalli kun gaggeeffamu jiru nu gabaase wallaahi. Abshiroo ayyee tole hawaasa addunyaa fi uummata nu dhagaa hundaaf hin dhaqqabsina nagayaatti. Galatama isinillee. Ayyee. Bifa wal fakkaatuudhaan magaalaa Calanqootti ilmaan Oromoo 12 rasaasan kan rukutamanii fi 8 wareegamaniiru. Makalaakiyaan dhukaasa kallattiidhaan banuudhaan ilmaan keenyaa akka fixan gabaafameera. Ilmaan Oromoo magaalaa Calanqoorraa wareegaman tokkoffaa Haaruun Hasan, Abdallaa Isaa, Muummee Aadamtuu, Toofiq Abdoo, Mikaa'el Abdoo, Abdiisaa Saalii, Abbaa Abdii Saalii kan qullubbiirraa dhufe gurbaa Naggaa Alamuu jedhamu akka keessatti argamu maddeenni gabaasaniiru. Maddeenni keenya naannichaarraatti dubbifne uummanni Oromoo tokkummaan qabsaa'ee mirga isaa kabajsiisuu fi gama qabsoo hidhannoo jaarmayaatti deemuudha qaba jechuun dhaamsa isaanii dabarsaniiru. Naannichatti bilbiluudhaan obboleewwan dubbifne qabna. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Obboleessu akkam jirta nageenyi si badhaadha fayyuma? Nagee. Egaa wanni gara Calanqoorraatti dhagaa jirru hedduu nama rifachiisaa maaltu jira Calanqootti maaltu gaggeeffamaa jira? Har'a Calanqootti bakka makalaakiyaa fi agaajiinis ijoollee irratti dhukaasa banuudhaan namni hedduun faanis miidhamee faanis hajjeeramee ni jira. Tole. Akkas ammaan kana dubbiin akkasitti ture isaan gammaatti dhukaasni deemaatu jira. Tole. Dubbiin jalqaba ganama ijoolleen Arabaa Sarkamaa jedhamtutti. Tole. Makalaakiyaa wanta ijoollee milishaa erganiiti ijoolleen. Tole weerara Sarkamaa irratti gaggeeffame saniif dirmannaadhaaf erganii. Ijoolleen akka milishaan ergamu godhan gaafachaa turan bulchaana. Tole. Kana booda bakka ijoolleen gaafiidhaaf dheeysan kana booda bakka ijoolleen illeen jeequmsa keessa galtee jechuun milishaa makalaakiyaanis dhukaasa dabbanee ture. Tole. Bakka ijoolleenis bakka egaa bulchaana jalaa deebi'ee jechuun erguu fi waraana dabalataa milishaa Sarkamaa. Hayyee. Kana booda ijoolleen bakka yeroo kana makalaakiyaan dhukaasa dabbante ijoolleen bakka makalaakiyaan dhukaasa dabbante. Tole. Namoota hedduu dhaanii jiranii kaan illee ajjeesanii jiran namoota hedduu dhaanii hanga nama 12 gahanii kadhaame magaalatti. Tole. Kanaafuu namni jaa'onni geemman tana qabee. Tole. Arabaa beeksituu jedhamtutti Arabaa Calanqoorraa Calanqoo micinaadha. Achitti illee nama hedduudhaanii nama 8 maal haaddu'ee jechuudha geemman tana gisee na odeeffadhu. Calanqootti magaaluma keessatti dhagaa makalaakiyaan kaa warra dirmannaaf deemuuf ka'e irratti dhukaasa bante. Baalaa ta'ee jiran. Egamee haaluma qabatama amma jiru kana keessatti namoonni kennaa madaa'an eessattidha wal'aansa ka argataa jiran hospitaala seenanii? Hospitaala buufata fayyaa deeman hospitaala kan deemne karaan cufamee ture beekte. Tole. Amma kana buufata fayyaatti wasaataadhaan akka qabanii ijoolleen buufata fayyaa beeku jiran. Hayyee mee qabatama amma keessatti weerara uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru kanaan carraa kanatti fayyadamtee mootummaa naannoo Oromiyaaf akkasumas uummata Oromoo maraaf maalidha dhaamsi hankee? Wanni hin taatu bakka uummanni Oromoo qindaa'ee tana wallagee tokkummaadhaan yoonii fi karaa tokkummaadhaan yoo deemee jechuun diina kana ofirraa haalatti itti xiyyeeffatee jechuun karaa qabsoo hidhannootii fi karaa qabsoo tokkummaa jaarmaatti deemu waan jechuun dhaamaafan. Tole obboleessi keenya hayyee hedduu galatoomii walquba qabaannaa abshiruu inshaallah. bilisummaan dhiyoodha warroota wareegaman inshallah rabbiin jannataan isaan haa gammachiisu firaa fi xamaraaf obsaaf jajjabina hawwinaa nagayaatti. Ayyee galatoomaa. Maddeenni keenya biraa magaalaa Calanqoorraa dubbifne kallattiin kan weeraraa jiru makalaakiyaadha kan jedhan mootummaa ni qabna jechuun natti ulfaata. Rabbiif jirra malee heera federaala biyyattiin tokko ittiin bultu Oromoon kabajaa Somaaleen hin kabajne kun naaf hin galu. Uummanni Oromoo akka lammii lammaffatti biyya kana keessatti ilaalamaa jira. Kanaaf uummanni Oromoo tokkummaa isaa cimsee harka wal qabatee waliif dirmatee itti fufuu qaba qabsoo jechuun dhaamsa dabarsaniiru. Hello. Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan nageenyi badhaadha fayyaa? Fayyaa ni jira rabbi.
Tole mee har'a calanqootti maaltu gaggeeffame odeeffannoo argachuuf gama keessanitti bilbilee maaltu deemaa jira? Calanqoo sababa gaangaatiin kan kee torban tokko dura ture kan namoonni lama dhumanii jiran harkamatti. Tole. Makalaakaan nama fitaa jiru wayii namni makalaakaa miti har'a kadhumaa jiru. Tole. Tole. Achi nuti aanaa goorofutti jedhamu waldaan keessaa calanqooti. Kanatti dhiyaannaa isaa baay'ee. Tole hayyee. Achirraa jechuun dirmannaa fi yeroo deemnu makalaakaan karaa irra guutee jira iddoo waajjifamee jiran jechuudha. Tole hayyee isin calanqoorraati amma isaan calanqoorraa ka'anii woo dirmannaa fi gara amma sarkamaa waraan har'a gaggeeffama jirutti osoo deemanuutidha guyyaadhaa makalaakaan kan dhukaasa rabbani. Inni akkasumas karaa deebilee turre. Tole hayyee. Akkasitti jechuun bilbilaan gaafannu namoota dhaabatee isaa saddeetamii lammatti dhumanii jiran. Namni 8 wareegamee jira. Seeker taa'anii hanga irratti deemanii. Tole. Lubbuu isaanii darbee jira rabbi haamata godhuuf isaanii illeedha. Amiin hayyee. Akkasii jiraannillee waraanni hin dhaabbanne magaalaan calanqoo bakka dhibba waraanaa fakkaatti jechuudha. Tole hayyee haalli amma qabatamaan guutumatti jiru waraanni kan gaggeeffamaa jiru ummata keenyarra akka gaggeeffamaa jiru warrootuma makalaakiyaan jechuu amma liyyuu haayilii poolisii osoo hin dabalatiin guyyaadhaa. Iddoo liyyuu poolisiin waraanaa jirtu daangaa naannoo Dirdaawaatiin sarkama jedhama. Achii waldaan keessa turte naannoo Dirdaawaatiin ol seeti. Tole. As garuu magaalaa calanqoo dhufanii kanuma dhayaa jiru makalaakiyaadha. Dabalataan makalaakiyaa makiinaa lama harar irraa arganii kun guddaa gadi gara qabbooti. Tole. Haala amma qabatamaa amma uummanni keenya keessa jiru isinillee naannicha gubbatti jirta waan deemaa jiru. Hiraarsa fi dhiibbaa uummata keenyaa irratti gaggeeffamaa jiru argaa jirtan dhagaa jirtan keessaa qooda fudhataa jirtan uummata keenya bal'aaf Oromoo hundaaf maal dhaamtan bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaaf ergaan keessan maalidha haala amma keessa jirtan keessatti. Namni hundaatu mootummaa dhiqame jechuun natti ulfaata. Rabbiin galmee haa ta'u akkuma rabbiin jira malee mootummaa dhiqame jechuun natti ulfaata. Heera biyyi tokko ittiin bultu kan Somaaliin hin kabajne kan mootummaa naannoo Oromiyaa kabaju kana naaf hin galleen. Shamsiyaa takka baantaa takka jala jiraachaa Oromoon siyaa kabajaa Somaaliin seera hin kabajju waraanni mootummaadha. Dirree uummata Oromoo gatuun kuni hawaasa uummanni Oromoo akka namni lammaffaatti biyya kana irratti ilaalamaa jira malee akka namni biyya kanatti waan ilaalamaa jiru natti fakkaata. Uummata Oromoo maal dabarsita haala kana keessatti? Uummanni Oromoo tokkummaa isaa cimsee gargaaraan isaa rabbi qofa kan isa gargaaru hin jiru tokkummaa isaa cimsee harka qabatee bakka jiru waliif dirmatee amma wal bira haadhaa gatuun jedha anillee gama biyyaan qophiidha. Tole hayyee obboleessa keenya warroota wareegamanii fi rabbiin qubsuma isaanii jannataa taasisu madoo keenya rabbiin waa hawlaanu firaa fi xamaraaf obsaaf jajjabina hawwinaa qabsaa'an ni kufa qabsoon keenya immoo itti fufa hayyee jabaadha wal quba qabaannaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Qeerroon calanqootti wayyaaneedhaan dhaamtee yeroo ammaa kanatti gara hospitaala Haromaayaatti imalan keessa muummee haasaniif abaadir akka keessatti argaman beekamee jira. Wareegamtoota keenya rabbiin jannataan isaan haa qananiisu. Firaa fi xamaraaf obsaaf jajjabina hawwinaa qabsaa'an ni kufa qabsoonni itti fufa. Barattoonni yuunivarsiitii adda addaa irraa ta'an kan dhalattoota godina Booranaaf Gujii kan barnoota dhaabuun maatii wareegamtoota gaafachuuf akkasumas qabsoo uummanni keenya gaggeessaa jiru jabeessuuf akkasumas duula daangaa keenyaa irratti labsame mormuuf magaalaa Yaaballoo jiran ajaja bulchiinsa godina Booranaa obbo Liiban Areerotiin poolisoota Oromiyaa fi humna agaazitiin reebamaa fi hidhamaa akka jiran beekame. Reebichi poolisoota Oromiyaan barattoota irratti raawwatamaa jiru haalan suukanneessa ta'uun isaa kan ibsame yommuu ta'u barattoonni kun magaalaa Yaaballoo mana barumsaa haayiskuulii yookaan mana barumsaa sadarkaa lammaffaa keessatti hamma qubatanii guyyoota 10 ol kan lakkoofsisan yommuu ta'u galgala guyyaa kaleessa halkara keessa sa'a 9 irratti reebichi cimaan irratti gaggeeffamaa jiraachuu fi barattoonni ilkeen irraa cabee fi qaamni miidhame akka jiruu fi barattoonni miidhaan irra ga'e gara hospitaala Yaaballootti geeffamanii wal'aanamaa akka jiran beekameera. Barattoonni yuunivarsiitii kunneen sababa maatiin isaanii daangaa irratti ajjeefamaa jiraniif daangaa irratti weerara kan nurratti bane ammoo federaaladha. Mootummaan naannoo Oromiyaa xiyyeeffannoo godina Booranaaf hin kennine. Haala kana keessatti barumsa barachuu waan hin dandeenyeef barumsa addaan kutanii mirga uummata isaanii kabachiisuuf akka godinichatti deebi'an ibsaniiru. Barattoonni kunneen yuunivarsiitiiwwan Oromiyaa kanneen akka yuunivarsiitii Haramaayaa, Bulee Horaa, Jimmaa, Madda Walabuu, Mattuu keessaa barnoota addaan kutuun kan deebi'an yommuu ta'u gaaffiiwwan isaanii qaamota naannoo Oromiyaa irraa dhufuun argaman kan akka itti aanaa poolisii komishinii Oromiyaa, itti aanaa dhimma nageenya Oromiyaa, itti aanaa dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoof
dhiyeessanii kan ture yommuu ta'u keessumayyuu gaafii ajjeecha dhimma daangaa hordofuun ajjeecha fi weerara raawwachaa jiru irratti dhimmi daangaa irratti dhumachuu kun abbaa qaba. Abbaa isaa hamma argatutti nutis barumsatti deebi'uu hin dandeenyu. Akkasumas nuti maatii keenya malee barachuu hin dandeenyu. Kanaaf pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa dabalatee qaamni dhimmi isa ilaallatu mootummaan federaalaa kallattiin dhufee isaan akka haasofsiisu gaafatanis bulchitoonni godina Booranaa mootummaan naannoo Oromiyaa hin dhufu hin dadhabina kan nuun jedhanii fi hanga ammatti deebii argachuu dhabuu isaanii fi jaarroliin biyyassi barumsatti deebi'a jechuun gorsuu isaanii ibsaniiru. Barattoonni kun guyyaadhaa deebiin nuuf kennama jedhamee osoo nagaa mana barumsaa haayiskuulii keessa taa'aa fi ciisaa jiranii poolisiin Oromiyaa itti seenuun reebicha hamaa irratti raawwachuu isaa ibsaniiru. Guyyaadhaa barattoota kana irratti akka reebichi irratti raawwatamu kan taasise bulchaa godina Booranaa kan ta'e obbo Liiban Areeroo yommuu ta'u uummanni godina Booranaa aanalee guutuu bulchiinsi kun akka isaan bakka hin buune mormuudhaan guutummaa godinatti mormii isaanii akka dhageessisaa turan gabaasaa turuun kenna. Ni yaadatama reebicha akka namaa guyyaa har'aa barattoota irratti gaggeeffame hordofuudhaan hanga ammatti barattoonni 7 kan hidhaman yommuu ta'u barattoota 2 irratti miidhaan hamaan akka dhaqqabes gabaafameera. Barattoota miidhaan irra dhaqqabe keessaa barattuu Elama Waariyoo miilli ishee kan cabe akkasumas barataa Caalaa Garboolee ilkeen isaa 2 rukutamuun kan buqqa'e ta'uun gabaafameera. Kanneen hidhaman keessa kan maqaan nu dhaqqabe Badhaadhaa Ayyalaa Yuunivarsiitii Jimmaarraa, Zannabee Waaree Yuunivarsiitii Jimmaarraa, Abduuf Dheengee Yuunivarsiitii Amboorraa kanneen hafan hordofne kan isin beeksifnu ta'an. Barattoonni kunniin mootummaan Oromiyaa ajjeecha fi saamicha daangaa irra jiruuf xiyyeeffannoo itti kennuun furmaata akka kennu dhaamsa kan dabarfatan yommuu ta'u tokkummaan barattoota cimee itti fufuu akka qabus dhaamaniiru. Naannichatti bilbiluudhaan barataa Yuunivarsiitii Jimmaarraa fi achitti argame ilma Oromoo Booranaa takka dubbifnee jirra. Nu faana bu'aa. Aloo yoo akkam nageenyi badhaadha fayyaa? Akkam jirtan? Nageenyi bara. Hamza Booranaa jedhama raadiyoo daandii haqaarraa bilbilaa jira. Egaa barattoonni keenya ilmaan Oromoo godina Booranaa fi godina Gujii gara ummatatti akka isin deebitan quba qabnaa waan keessanillee hordofaa jirraa yeroo ammaa kanatti yaaballoollee akka jirtan quba qabnaa wanni immoo kaleessa fardhallee deemaa jiru dansaa akka hin ta'in haaluma waliigalaan dhagaa jirraa maaltu isin irratti gaggeeffamaa jira? Wanti adeemamaa jiru hin beekne beektee barattoonni yuunivarsiitii irra deebi'anii turani. Qaama barattoota keessatti moo jiraatadha? Jiraatan barattoonni yuunivarsiitii barumsaa dhiisanii waa'ee daangaa dhumaa jiraatan irratti kannan fidaa jiru mootummaadha maal jedhanii gaaf deebi'an sanitti amma osoo ijoolleen bakka iskuulii sanii walii qabamanii. Tole. Ganama osoo waan takka hin beekne poolisoonni Oromiyaa seenanii barattoota rukutanii baasanii achiin osoo waan balleessin barattoota irra eegaa jiran hin beekne nullee. As qaama barattootati moo qaama barattoota san keessa jirta moo jiraatadha? Ani qaama barattoota achi keessa jira. Tole yeroo ammaa kanatti barattoota irratti miidhaan dhaqqabee katumamuu yookaan ka hidhamuu wanni dhaqqabe jira? Jira barattoonni fakkeenyaaf ammaan inni hospitaal deemee jira namni ijoollee intalitti tokkollee dhiitanii karaa miilas irra miidhaan cimaan irra ga'e tokkollee mucaa immoo ilkaan cabanii jiranii amma ammaatti wanti adda ban jiru hagammaatti ijoollee reebaa jiran hin beekne reebamaa jira ijoolleen hagammaatti sababa tokko malee osoo waan balleessin osoo deemaa jiranii. Tole barattoonni eegi galan wanni isaan dhufaniif sababni isin fakkeenya amma gara biyyatti galtaniif maalidha? Sababni isin barnoota addaan dhaabdanii gandatti deebitanii maatitti deebitaniif maalidha? Waan kanarraa timee isin nu ibsa. Sababii waan barumsaa dhiisnee deemneef tokko uummanni keenya daangarra jira beekamaadha. Waa'ee daangaa sana irratti immoo eegumsi tokkoyyuu gaggeeffamaa hin jiru. Dura mootummaan isaan kan wal rukutaa jiru mootummaa federaalaatiin nurraa dhaabatuufi duuti uummata keenya irraa dhaabatuufi ammas taanaan karaa federaalaatiin dhumaa jiran uummata Somaalee yookaan daangar jiranii dhumaa jiranii maaliif miidhaan kun irra gaggeeffamaa mootummaan maaliif xiyyeeffannaan kenneefi sababa uummata dhumaa jiru kanaafi nutis immoo qaamni keenya namni hin beekamneen dhumaa jiru akkamiin teenyee baranyaa maatii keenya gaafannee yoo jiraatan nam du'eef kan jirre yoo addaan baasnee hin beeknu yeroo yuunivarsiitii jirrutti achi deebinee maatii keenya gaafannee kan jiruuf kan jirreef adda baafannee maaliif dhumaa inni gaafii gaafannee turre amma ammaatti gaafii nu deebi'es hin jiru. Sabab san malee sabab biraati wanti galamees hin jiru barattoonni yuunivarsiitii dhiisanii ka deeman. Barattoonni amma yuunivarsiitii irraa galan kun barattoota Jimmaa yuunivarsiitii fi Haramaa yuunivarsiitii qofa moo barattoonni yuunivarsiitii biraallee jiru?
Yuunivarsiitota naannoo Oromiyaa baay'eedha. Fakkeenyaaf yuunivarsiitii Amboo, yuunivarsiitii Mattuu, kanneen akka yuunivarsiitii Madda Walaabuu, yuunivarsiitii Aroo, yuunivarsiitii Buleeraa fa'aa yuunivarsiitonni naannoo Oromiyaa jiran baay'een galanii jiran. Walumaa galatti barattoonni amma galan kun lakkoofsaan meeqan dhaqqaban? Lakkoofsan yuunivarsiitiin adda babaasnee lakkoofsi isaanii haa beeknu malee lakkoofsan ammas walitti deebiin hin beeku. Fakkeenyaaf yuunivarsiitii Jimmaarraa barattoonni naannoo Titishiin galfatanii amma saddaan faca'anii malee barattoota naannoo 100 ga'an turanii amma garuu kaachee turan barattoota 50 naannoo sanii ga'anii yuunivarsiitota kaanillee akkasuma baay'eedha. Tole mee akkuma amma barattoonni keenya kun bakkoota adda addaa dhufanitti qaama mootummaa fakkeenya bulchiinsa godina Booranaa dhaqanii wanni isaan dubbisan jira. Wakaan qaamni bulchiinsa kun barattoonni bakka dhufanitti maaliif dhuftan rakkoon keessan dhuftaniif maalidha jedhee qaamni isin dubbise jira? Qaamni nu dubbises egaa kallattumaa nu dubbisuu baatus nuufitti waamee namni nu dubbisin jira. Fakkeenyaaf karaa bulchiinsa naannoo Oromiyaa irraas namootaan baay'een fakkeenyaaf ittaanaan poolisii komishinii Oromiyaa ammas ittaanaan maali dhimma nageenya Oromiyaa ammas abbata dhaaba dimokiraataa uummata Oromoo ittaanaan isaanii dhufanii turanii isaanii ufitti waamte bulchiinsa godina Booranaa naannoo godina Booranaa kan gaafatan kallattiin hin jiru maaliif galchanidhani eeganu dhufne immoo achi dhufanii maaliif dhufne eeganu gaafatan sababa kanaa innaa furmaata tokko yoo sun hin kennin fakkeenyaaf nuti barattoonni dhimmi isaan garra dhumachuu jiran abbaa qabaa abbaa isaan margatu nutis barumsa deebi'uu hin dandeenyu ammas gurisnee dhumanii maatii keenya malee bonullee barachuu hin dandeenyu kanaafu qaamni dhimmi ilaallat furmaata godhate namni nu dubbise kallattiin jiru isaanis dhufanii wanti jirra fakkeenyaaf Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa nuuf dhiyaatuti. Ammas mootummaa federaalaa keessa namni nu dhiyaatuti. Isaaniif riiform goone turre ammas deebiin kennamaa jiru hin jiru. Isaan immoo hin dhufanuu kan jiran sababni isaan hin dhufneefis gaafannaan namni nu deebises hin jiru. Fakkeenyaaf jaarsi biyyaas nu waliin ture barumsa hin dhiisinaa barumsa deebi'aa nuti barumsi hin dhiisne sababa barumsi dhiisneef qabna sababi sun immoo gaaf nu guutamu gara barumsaa deebi'uufis ta'anii Ani dhimmi ilaalatu furmaata kennina inni deebinaa inni foormu gooneefi ture isaanis. Fakkeenya guyyaa har'aa reebichi maalirraa ka'uunidha kan jalqabame maal balleessitaniiti yookaan ammoo wanni isin argitanii yakkitanii yookaan manni diigdanii waajjira mootummaa irratti tarkaanfii fudhattanii dallansuudhaan qeerroon kaatee xiiqidhaan wanni isin balleessite jira ka poolisiin dhufee reebicha irratti gaggeesseef. Waan takka poolisoonni namiin barattoonni wanti balleeffam tokkoyyuu hin jiru. Ganam kanaanis wanni keessa ture naannoo bakki ijoolleen itti walii qaban fakkeenyaaf haayiskuulii naannoo godina Booranaa keessa magaalaa Yaaballoo keessatti argamtee turte ijoollonni immoo deebina nuuf deebinaa jedhanii kan fakkeenyaaf hammi foormu godhanii sanii fardeegaa jiranii osuma anis achi kee ture osuma ciisaa jiru bakka osuma bilchifin homaa osoo hin dhagahin mooraan guurii poolisii Oromiyaatiin marfamte. Achi keessatti barakkeenya barattoonni godina Booranaa maatiin isaanii achi keessatti qabamanii bakka tokko osoo hin balleessin naguma isaanii nu sochiisanu amma dhufanii irreen nu baasanii gaafnu immoo achi keessa nu baasanii karaa gubbaa deemnu dhufanii namni nu bittinneesse tokkoof lama osoo hin jedhin nam tokkoon dhaabate reebaa jiran sababi isaa osoo adda hin baasin jechuudha. Tokkummaan barattoota haala sochii amma itti jirtan kana keessatti maal fakkaata? Qabsoo amma barnoota irraa dhaabdanii biyyatti waan gaafii mirgaa uummata keessanii gaafatuuf dhuftan kan bifa tokkummaaf qindaa'aadhaan haalli isin itti gaafatu maal fakkaata yeroo ammatti? Haalli barattoota tokkummaan isaa gaariidha. Garuu wanta akka wanni nullee gaafii nu ta'e fakkeenyaaf barattoonni dhimmi kun rakkiseetu hagalan malee qaam dhimmi ilaal qaba. Fakkeenyaaf ol gagaan jiran akka godina Booranaa keessa namni gaga'ee gaafii qaam dhimmi ilaalu dabarsaa gammaatti naqamne barattoonni immoo sanumirraan fakkeenyaaf kamii torbaan tokko darbee torbaan lamaaf deemaa jirtu. Ammas waan tokko sun balleessin karuma nagaatiin karuma abbootii keenya sagadaatiin karuma bulchiinsa keenyaatiin gaafanne immoo isaanis komii guddaa irra qabna amma ammaan namni foormu godhin jiru garuu barattoonni tokkummaan isaanii baay'ee cimu. Mee haaluma waliigalaatiin amma waan keessa jirtan kana keessatti uummata Oromoofillee akkasumas barattoota yuunivarsiitiilee hunda keessatti argamaniif bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaaf dhaamsi isin qabdan maalidha akka barattootatti? Dhaamsi fakkeenyaaf anis barataadha. Dhaamsi an qabu karaa barattootanis ta'us barattoonni yuunivarsiitii baay'ee jiran tokkummaan isaanii gaariidha. Garuu mootummaa naannoo qabu
nuti uummanni Booranaa fakkeenyaaf daangarra akka dhumaa jirru xiyyeeffannaas argataa hin jirru. Maaliif xiyyeeffannaan kun nuuf hin kennamne? Maatiin keenya ka dhumes fakkeenyaaf qaama inni dhumuu jiru hin beektanii. Isin immoo maaliif xiyyeeffannaa nuuf hin kennine? Sababiin nu biratti dhiisnee galleef sababa kanaadha namni daangarra dhumaa jiru xiyyeeffannaa argataa hin jiru. Rakkoon keenya guddoo rakkoo xiyyeeffannaati immoo uummata Oromoo hundaati. Osoo wanti kun hundi nu bahee nu beekame fakkeenyaaf dhumaa nam dhumataa jiru du'a namni du'aa jira kana. Batiin isaan irra geggeeffamaa jiru kun bal'inaan uummata Oromoo biratti. Bifa wal fakkaatuun hojjetaan waajjira godina Booranaa dubbifne akka nuuf himetti kaabineen godina Booranaa guyyaa kaleessaa marii gaggeessan gubbatti ijoolleen tullaayyuu nu dhibdee lammaan nuuf haa dhufu jedhu nuti kan taasisuu hin dandeenyu tarkaanfii irratti fudhachuu qabna jechuun tarkaanfii guyyaa har'aa kan fudhatanii fi abbootiin gadas dhimma kana irratti bulchiinsa godina Booranaa wajjin akka hiriiran maddeenni kan gabaasanii fi haalli godina Booranaa jiru keessatti dhiigni nama kennaa aanaa dirree sooddatti dhangala'ee bakka hin arganne daangaa irratti dhumaa jirra. Namoonni sadii Oromiyaa irraa dhufuun barattoota dubbisanis barattoonni qaamota sanirraa quufa hin qabnu kan jedhanii fi pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaan akkuma kanaan dura magaalaa Shaashamanneef Awwadaayitti bakkoota biratti imaluudhaan rakkoo hawaasa ilaalaa ture barattoota egeree biyyaa murteessuu danda'an kan yuunivarsiitiiwwan adda addaarraa dhimma uummata isaanii dursuun barnoota boru sadarkaa guddaa gubbaa isaan dhaqqabsu irratti murteessuudhaan aarsaa hammana ga'u kafalanii gama maatii deebi'anii hawaasa isaanii daangaarra dhuma jiru jabeessaa jiranii fi qaamota bulchiinsa godinichaarraa bakka simannaa bareedan qeebalamanii mariin isaa wajjin geggeeffame shooba gadhuuftan biyya keessaniif yaaduu keessaniif galatooma dhimma as jiruuf nuti ni geenna hegeree biyyaaf ammoo isin wanta nu barbaachiftaniif barnootatti deebi'aa nuuf baradhaa jechuun hojii boonsa isaanii bakka jajjabeessuu qabanitti bulchiinsi godina Booranaa kan qaamonni Oromiyaa irraa ergaman namni Liiban Areeroon daawon jedhe akkuma Lammaa Magarsaan daawon jedhetti herregamaa kan jedhameef obbo Liiban Areeroof gareen isaa mararfannaa takkaan malee barattoota kanaarratti reebicha hama gaggeessaa kan oolanii fi torba hidhanii lama haalan miidhaniiru. Haaromsi obbo Lammaafaa godina keenya hin dhaqqabne jechuun uummanni godina Booranaa hundi kan mormaa tureef kanaafidha. Har'as godina Booranatti poolisiin Oromiyaa shamarree osoo hin hafiin mararfannaa takka malee reebaa jiru. Turtii gabaabduu hojjeta mootummaa magaalaa Yaaballoo wajjin taasifne akka armaan gaditti isin dhageessifna. Halo. Yoo yaa akkam nageenya badhaadha fayyuma. Fayya baga jiraattan Hamzaa Booranaa jedhama raadiyoo daandii Aqaarraa bilbilaa jira akkam jirtan nageenyi keessan badhaadha. Hamzaa akka fayyumaayu. Fayya nageenyi badhaadha akkam jirtan. Jeeta jiraatan. Dhib guddattu deemaa jira jechuu dhageenne godina Booranaa magaalaa Yaaballoo keessatti barattoota ummata isaanii gaafatuu dhufan irratti reebichi gaggeeffamu akkasumas hidhaan irratti gaggeeffamu dhagaa jirra. Waan kanarraa daa'imtu akka nuu kennitaniif ture. Wanni kun ni dibbi. Alee ida kasaatiin sanii ijoollee seenanii qoreen bisineessaa Oromiyaatiin iddoo giddaana godina Booranaatiin jira hunda wal dhufanii. Tole. Ijoollee garsaa sagalee seenanii reebaa turan ijoollee asuuriitti walitti qabamtee jirtu achi bulaa jirti. Tole. Halkan keessaatti seenanii? Halkan keessaatti galee. Tole. Amma ijoollee gidduun hamiilita kana ka isaan cichaman kanaan dura hospitaal Yaaballoo jira nama sudupha jira. Tapi tu minta kita hospital Yaaballoo jira nam. Maal yakkan jedhan waa akkasitti reeban kan maal gootan jedhanii? Ijoolleen sun eegi as dhufte Oromiyaa guutuu irraa as dhufte. Tole. Gaafillee harumna qabu gaafatu jirti waan kan yakkanillee homaa hin dhageenillee gurraantisuma jira. Kaleessama kaabineen godina hundii walitti qabamteeti ijoolleen sun yeroo dhibde gaafii tumuratu lama yaamuuf hin dandeenyu ishii lama nu hiramtaa malee yaamuuf hin dandeenyu bakka dhaanamtuu jedhanii akkasitti walii galan. Waliigaltee dhaanichaa irratti murteessanii ijoollee kan har'a tarkaanfii irratti fudhatan ijoollee kan sila waamanii gorsuu yookaan wajjin haasa'uu gaafii isaanii sila akka gaariitti dhagahuu wayyu. Sila akkasii wayya Jillee waan warri sila malee nam gortee yoo kompiitaalee deebi'a yeroo waan nama fuutee akkasii nam gorsuu malanii. Mintaan amma warri gartaachaaf deemanii gartaachiin imma kan nu kenna kana fatu jirni malee homaa waan ishee fidulleen. Egaa barattoonni kun barattoota hedduudha namni argitee waggaa 10 waggaa meeqa baratee wanni inni barnoota fi jibbee dhiisee dhufuuf hin jiru kaayyoof dhufe kaayyoon kun kaayyoo ummataati waan kanarraa abbootiin gadaafaa namni dhufee isaan dubbisee ijoollee maalitti jirtan jedhee isaan qorqorate jira. Abbootiin gadaalleen qorqorsaa turte hor guyyaa hedduu waliin ta'anii.
abbootiin gadaaleen waliin jalqaba waliin ta'anii irratti gara bifa qabatee gara bifa godina waliin qabatanii turani. Tole. Amma nu abbootii gadaaleen waliin nagee warra maatii keenya waliin bakka tokko wal turuufidha. Isaanii wal gaafadhaa jedhanii turan ijoolleen. Tole. Maatii wal isaan fiduu hin dandeenyu jedhanii akkasii amma kaleessa horaa aga qabalee ta'anii namni sun murteessanii maatii waliin kan fiduu hin dandeenyu. Tole. Oota maatii jeeqan maatii deebi'a maal jedhama tattaaffii kan fudhatamu hali galu. Egaa mee haaluma waliigalaati wanni kun akkasiin sarara qabattuu fi dhiibbaan uummata keenyaa irratti gaggeeffamaa jiru keessattuu mormiin guddaan qaama bulchiinsa kanaa irratti gaggeeffamaa ture kanaan durallee himannoo adda addaatti itti dhiyaataa ture. Ammallee immoo barattoota waan uummata isaaniif galan kana reebuun hidhuun osoo silaa afaan nagaatiin ta'anii waliin haasa'anii fal itti barbaaduun jiru waan kan tarkaanfii fudhatuun egaa haaluma waliigalaatiin qaama nu dhaga'u kan uummata Oromoo hundaaf bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa hundaaf akka nama tokkotti akka ilma Oromoo Booranaa tokkotti akka waajjira mootummaa keessatti illee nama dalagutti illee maalidha dhaamsi kan kee? Wanti kun sila afaan nagaatiin karum nagaatiin waliin ta'anii deebi'u turanii gaafa jalqabdee waan maqaan soddatti makalaakiyaa nan fiteerra jalqabdee gaafin hedduu kan ta'e aga malee sadarkaa godinaalee Oromiyaa adda addaatti iddoo adda addaatti daangaarraan namni dhumatu jira wanni kun maaf nurra dhaabannee gaafeetu gaafin iddoon akkasumas godin kennatti immoo lubbuun nama kabaddeessi hagamma fulan argannee qaamii tokko kabatii kan jedhistee ittiin gaafatamnee wanni kun maaf ta'uu dhabee waan jedhamu. Amma Oromiyaa waan sun warri bulchiisalleen Oromiyaa nam dubbisanii turanii qaama Oromiyaa irra dubbisanii barattoota ittiin kufne lammaan nu dhufeetiin kallattii haa'uti qaama keessa dhumata kanaa jiru lammaan dhufee arguu malee haasu. Taasifamanni illee dhufee argee naannoo gara Awaadaay wanti ijoollee deemanii ilaalanii jiranii halla dhufanii ilaaluu qabanii waan jedhan ijoolleen akkasitti gargaarfatatti ejjennoo akkasitti qabattee sunii wal qabatee Oromiyaa irraa nama garsadii gadeeddanii. Nam sadeen kaalle ijoolleen hin qubne lamaan dhufu malee teessin akkasitti amma kara guyyaa har'aatti qabatanii lammaaf yaamanii guyyaa har'aa qabatanii guyyaa har'aa kaanii kanaan kan tarkaanfii jalqabanii akkanatti. Egaa hedduu galatoomu odeeffannoo kana nuu kennuu kan keetiif warri qaama mootummaa naannoo Oromiyaa irraa dhufe sadaan sun marii taasisan irratti wanni isaan dubbatanii barattoota illeen waliigaluu danda'an tokko illee hin argamne jechuudha. Hin argamne homaa hin argamne waliigaluu hin dandeenye. Barattoonni guutumaa guututti haala amma keessa jiru kana keessatti qaamni deebii kennu deebisuu danda'u bakka kanatti hin jiru. Kanaaf bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa nuu dhufee rakkoo keessa jirruu fi hiraarsa uummata keenya gubbaa dhaqqabaa jiru kan dhufee nu haa arguudha dubbiin guddoon. Gaafin guddoon barattoota kana qaamni mootummaa Oromiyaa naannoo Oromiyaa dhufee waan kan nu arguuti waan jedhaati. Egaa lama hedduu galatoomii odeeffannoo tana nuu kennu kan keetiif maqaa dhaggeeffattoota keenyatiin si galatoomfannaa haala jiru hordofnee nulleen isinii bilbilaa quba wal qabaannaa horaa bulaa deebanaa nagayaatti. Galatooma illeen akkasuma uummata dhaabbadhaa sagalee uummata ta'uusaniif baay'ee kan galatoomfanna. Hayyee horaa bulaa nagayaatti. Kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandii haqaa oduuwwan keenya guyyaadhaaf qindeeffannee qabannee dhiyaanne kana fakkaatu qophiiwwan keenyaaf wajjin turmaata gaarii. Babnu malangal digo balayan khanu ajini hakkar deebina yomrage baltan abbotin qaanya Oromiya ajirtan hidaba ilu bondi baye ebitan mootummaa yaane hawisa aguntan qabsote narra dubatti ma abjatan waataqeen garre waanisin gotan kullabane kuma jirani agartan wajjumanu jirahiminen eggatan waljartani akka wanta kanu gotan harkara isaadhaatiin qabsooqatiin niftan tuuni ergaate naanurraa kage boltan walitti dhaamanne akka nu gargaartan hanga lubbuun jirtan walitti dhaamanne akka nu gargaartan hanga lubbuun jirtan. Kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandii haqaa egaa oduuwwan keenya guyyaadhaaf qindeeffannee qabannee dhiyaannee kana fakkaatu egaa haala wayitaawaa irratti turtii kaadhimamaa dooktara kan ta'an obbo Ittaanaa Habtee wajjin haala amma biyyattiin keessa jirtu irraa turtii waliin taasisnee jirra itti dhiyaadha.
kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandii haqaa egaa kan kaaba kibbaan baadiyaan biyya keessa fi biyya alaatti argamtan hawaasa keenya kan guyyaadhaa gaddi guddaan isinitti dhaga'ame duguuggan sanyiin uummata keenya irratti guyyaadhaa calanqootti raawwatame kan seenaa keessatti galmaa'u kan uummanni keenya biyyattii sirna federaalaan bultu jedhamu keessatti biyyattii alaabaa mootummaa federaalaa jalatti bulla jedhu irratti uummata keenya irratti kallattiin rasaasa itti dhukaasuudhaan uummata keenya irratti duguuggaa sanyii raawwatee jira hamma ammatti namni lakkoofsi isaa aanaa meettaa magaalaa calanqoof akkasumas araddaalee adda addatti namoonni keenya wareegaman lakkoofsi isaanii 30 ol akka darbutti tilmaamamaa jira egaa haalli kun biyyattii sana keessatti haalli amma uummanni keenyatti jiru qabatamni uummanni keenya itti jiru kun gulantaa kamittiidha deemaa kan jiru uummanni keenya waan kanirra akkamiin irra aanuu danda'a mootummaan naannoo oromiyaa tarkaanfiin inni fudhachuu danda'u maalidha moo tarkaanfii osoo fudhatuu danda'u heerri biyyattii sun osoo isaaf hayyamu tarkaanfii osoo fudhatiin callise moo maalidha makkalaakiyaan maal oromiyaa keessa godha bulchiinsa mootummaa naannoo oromiyaatti humna kana nuufidaa jedhe moo mootummaa federaalaatti humnaadhaan waraana makkalaakyaa humna ittisa biyya kan uummata irratti duulchisaa jira uummanni keenya yeroo adda addaa iyyataa ture nurraa kaasaa mootummaa naannoo oromiyaan warra kan nurraa baasa nageenya keenya fin taane godinni hunduu yeroo ammaa kana wanni inni himataa jiru humni raayyaa ittisa nurraa haa ba'u jechuudhaan uummanni keenya mormii geggeessaa jira barattoonni yuunivarsiitii irraati manneen maatii isaanii galanii humni raayyaa ittisa nurraa haa ba'u ka jedhan mootummaan naannoo oromiyaa waan kan maaliif dhaga'uu dhabe uummanni oromoo ammaan booda qabsoo isa kan akkamitti fuulduratti ceesisuudha qaba haala amma qabatamaa amma jiru oppidoo waan isin taasaa jirtu akkamittiidha hubatamuu kan qabu waan jedhuurraa fi haala wayitaawaa amma biyyattii keessatti deemaa jiru kana ilaalchisee egaa keessummaa isiniif qabna keessummaan kenna egaa kaadhimamaa PhD Senior Teaching Fellow SOS School of Oriental and African Studies University of London keessatti kan argaman obbo Ittaanaa Habtee hojiidhaan egaa turtii taasisuudhaaf jirra yeroo ammaa kana keessummaa kenna hayyeenuu jedhanii bakka kanan nu argamanii jiranii egaa suduudumaadhaan gara isaanitti dabarraa turtiin keessan hamma xumuratti nu faana haa ta'u obbo Ittaanaa yooyya Hamza akkam jirtan nageenyi baraadha fayyuma egaa oromoon nagaadha gaafa jedhu gaafa qeen nagaa ta'utu nagaadha jedha oromoon amma qeen oromoo nagaa miti waan ta'eef yoon nagaadha siin jedhesi dhugaa miti jechuudha oromoon nagaadha jedhee gaafa nagaa wal gaafatu maatii isaa qofa miti biyyillee lafti mukti horiin waa hallee qomoon hundi nagaadha jechuudha paakeejii guddaa oromoo biratti jechi nagaa jedhamu kun baay'ee heavily loaded kanaafiyyuu ana ofii kooti nagaadha garuu biyyi nagaa miti egaa dhugaa baante obbo Ittaanaa dhugaa baante uummanni keenya aaduma isatti nagaa kan faarsa bar lola keessallee osoo jiru nagaa taa'ee ol gaafata nageenyi keessan badhaadha waliin jedha mee maaltu jira jedhee wal gaafata dhugaa kan keeti hanquu qabnaa hanquun teenna guddoo biyyattuu nagaa dhabe ilmaan teennattuu arbi abbaa isiif qe'ee abbaa isii keessatti nagaa dhabe dhiigni isaanii sababa argitee kanan jedhamneedhaan badii tokko malee ilmaan keenya nurraa dhumaa jira egaa dhugaa kan keeti nagaan qabnu nagaan keenya haga guutuu ta'uu dhabe jaarraa hedduu lakkoofsiisnee jirra uummanni aadaaf safuu qabu ka gadaan bulu ka argitee of bulchee of dagaagsee seenaan isaa guddaa ummata kana cunqursanii gaqqabanii ummata seenaa addunyaa keessatti argitee sila yoona gulantaa guddaa gubbaa dhaqqabu diinni bara atseewwan irraati hagardhaatti jira egaa haala wayitaawaa amma deemaa jiru kana keessatti keessumattuu waan guyyaa hardhaa ummata keenyaa irratti gaggeeffame kallattiidhaan waraana ummata keenyaa irratti baname kan mee akka ilma oromoo tokkotti kawanni sabaa si quuqu wanni sabaa wanni lammii kan keetisitti dhagaame roga adda addaadhaan ummata keenyadhaaf iyya bahaa jirtan xiinxala adda addaa kennaa jirtan maaltu sitti dhagaame haala guyyaa hardhaa yeroo odeeffannoo guutuu argatetti maaltu sitti dhagaame yaa Hamza anillee akka oromoo tokkotti baay'ee gadda guddaatu natti dhagaame baay'eedhaan gaddee jalqaba namoonni hammi kun guyyaa tokkotti nurraa dhumuu isaaniitti gadda natti dhagaame ibsachuun barbaada maatii namoonni kun irraa dhumanii waaqayyo akka isaan jajjabeessuun jechuun barbaada na baay'ee waan nama gaddisiisudha
yeroo ammaa kanatti yeroo anaaf achi walii wajjiniin haasa'aa jirru kanatti odeeffannoon calanqoodhaa bahu akka agarsiisutti namoonni du'an 40 darbaniiru. Kuni biyya mootummaan jiru ituu hin taane biyya mootummaa hin qabdu jedhamee labsame keessatti fakkeenyaaf yoo Somaaliyaa dhatte yoo fanjiin irraa kan hafe namni guyyaa tokkotti 40 du'ee hin beeku lafa lolaa irratti yoo ta'e maleessa. Amma namni du'e lakkoofsi isaa 40 guuteera. Yeroo amma anaafatu walii wajjin haasofnu kan. Kanaaf baay'ee wanta nama gaddisiisudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Egaa kan Oromoon du'e har'a miti. Oromoon kan du'e gaafa biyyi isaa irraa fudhatame du'e. Rakkinni cimaan kan itti dhufee duuti qeesaa dhufee kan dhaabbate gaafa biyyi isaa irraa fudhatamedha. Har'a loltuun nutti bobba'ee nu ajjeesu yoo maleessa gaafa biyyi keenya nurraa fudhatee immoo biyya keenya hin deebifnu gaafa jenne du'i uummata kanatti akka inni deddeebi barame gaafa sanadha isin jechuudhaafan jedhee kanaaf gabaabaadhumatti baay'ee nama gaddisiisa baay'eedhanii gadde yeroo ammaatti. Egaa obbo Ittaana dhugaa kan keeti yeroo amma waliin haasofnu kana manneen ummata Oromoo hedduu yeroo amma kana boo'icha taaziyaa gubbaa jiranii ammallee reenfi raasaa keessa ka guurama jiru hedduutu jira ka hospitaala keessatti ammallee lubbuun isaanii darban dhuguma ammallee kunoo laafa. Egaa haaluma waliigalaatiin mee guyyaa har'aa waan geggeeffame kanarratti ummata keenya irratti kallattiidhaan egaa dhukaasa bananiin booda communicationin wanni an irraa ka'uu barbaadu qabxiiwwan kaan boodatti deebina. Communication mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa Qixxeessaa waan kanarraati waan inni dubbatetti jira. Kamadaa ummata keenyaa gadda ummata keenyaa kana ka'iinumaa madaa isaanii keessa akka waan mukaa waraanu fakkaattu wayi ummanni keenya kanaan dura makalaakiyaa kan humni ittisaa kun nu balleessaa jira badii malee nu ajjeesaa jira gaafa warra Somaalee wal haanu liyyu haayilii Somaalee wal haanu gaafa isaan irratti dhiibbaa gaggeessine achi isaan darbine gidduu seenee argitee nurratti dhiibbaa gaggeessa nu hadha kanaaf ummata kan nurraa baasaa jechaa ummata kanatti iyyataa turan yoo baasuu dadhabdan immoo nu hima ummanni tarkaanfii ofii fudhata yeroo jedhutti deebii takkallee osoo hin kenniniif guyyaa har'aas gabbahanii wanni isaan dubbatan waldhabbiin guyyaa har'aa sababni isin kaateef qeerrootu karaa cufe akkasumas qeerrootu hiriira bahe qeerroon hiriira bahu mirgan qabdu biyyi sun mootummaa Oromiyaa jala hin jirtu kanaadha sababni jedhanii sababa waldhabbii walitti bu'aansa kanattu argame jechuun isaanii sun sababa waan kana dhiyeessuun isaanii sun atakkamitti akka seeratti illee waan kana akkamitti ilaalta. Gaaffii gaarii gaaffii jabduu kaaste Hamza. Jalqaba wanti dubbachuu barbaadu tokko jira gara barreeffama ibsa mootummaan naannoo Oromiyaa karaa obbo Addisuutiin har'a waan inni dubbate itoo hin seenini bulchiinsi Oromiyaadha amma jiru kuni isa duraaniirraa wanta adda isa godhu yoo jiraate kanaan dura gaafa namoonni du'anii mootummaan gadi ba'ee hin dubbatu akkuma ukkaamametti hafa yookaan immoo akkuma kanaan dura argine warra ajjeeseef galata galchaa jechuudha. Har'a bulchiinsa kan amma aangoorra jiru kana wanti warra duraaniirraa adda isa taasisu yeroo ofii barreeffama kana barreessutti lakkoofsi namoota du'anii hammam akka ta'ee fi namoonni miidhamanii lubbuudhaan hafan immoo meeqa akka ta'anii dubbataniiru. Inni kuni warra duraaniirraa adda isaan taasisaa isa kanuma yaadachiisuu barbaadeetan gaba biraadhaanii wanta tasumayyuu hin jijjiiramne ganda OPDO kana keessatti wanta dhukkuba ta'ee hafe tokko dubbachuudhaan barbaada. Wanta baay'ee nama gaddisiisu jecha yeroo hundumaa OPDO lafa kaa'u dadhabe tokkotu jira. Gaafa uummanni yaada isaa ibsatu, gaafa uummanni hiriira ba'u OPDO'n jechanni dagachuu hin dandeenyetu jira. Namnis ituu hin beekin jechanni ammaa itti fayyadamutu jira. Jecha jeequmsa jedhu. Jeequmsa jechuuni uummanni tokko yookaan immoo gurmuun namoota tokkodha ituu mirga hin qabaatin namoota saamuudhaaf yookaan immoo shororkeessuudhaaf wal ijaaranii namoota irratti tarkaanfii fudhachuudhaaf yeroo adeemanidha. Wanti jeequmsa jedhu kun kan inni appilaayi godhu jecha afaan Oromoo keessatti ana akka naa galutti jeequmsi hojii koo jedhanii nagaa jeequudha. Hojii koo jedhanii gurmaanii ijaaramanii
meeshaa jiru fudhachuudhaan wanta dhuka'us hin ta'ini nama ajjeesuudhaaf socho'uu nagaa biyyaa booressuudhaaf socho'uudha. Jeequmsa jechi jedhu bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa kanarraa hin eegamu ture sila. Warra duraanis akkasuma jedhu warra kunis akkasuma jedhu. In the first place wanti namni hundumtu irraa of eeggachuun irra jiru sochii uummata Oromootii wajjiniin jeequmsa wanti wal nama argisiisu hin jiru. Namoonni tokko illee darbanii ituu hin beekin jecha kana yeroo isaan fayyadaman nan dhagaa darbee. Uummanni Oromoodhaa takkaa jeequmsa kaasee hin beeku jechi jeequmsa jedhamus uummata kanarratti applaayin godhu. Tasumayyuu ituu uummanni kun uummata nagaa jeequ ta'eeti biyyi Itoophiyaa jedhamtu silaa har'a hin jirtu. Mataa dhukkubbiin har'a biyya keenya keessa jiru silaa yoona kan Oromootuun ta'in kan nama kan biraa ta'a ture. Kanaafi obbo Addisuuni gara jeequmsaatti jijjiirame yookaan immoo jeequmsa uume hiriirri ba'ame gara jeequmsaatti jijjiirame jechuun isaanii kuni waan hin malle wanta dogoggora guddaa of keessaa qabu. Jecha kanarratti jalqaba ituu homaatti hin seenin ifama gaafachuu turaraata. Wanti jeeqame hin jiru. Uummanni liyyuu poolisiin nama irraa ajjeestee namni keenya maaf ajjeefame jedhee eekkamuun mucaan namaa horii miti. Horiin illee gaafa marga inni dheedu irraa ati ariitu hin eekkama horiin illee. Mucaan namaa gaafa namni irraa du'u akkamiin eekkamne namni eekkamuunsaa mufatee hiriira ba'uunsaa biyya isaa irratti dutuunsaa wanta malu. Kanaafi kana jeequmsa jedhanii dubbachuun mataansaa kun uummata yakkuudha kun criminalization. Kanaafiyyuu kanarratti jalqaba dhiifama gaafachuu turaraata. Jeequmsa wanti jedhamu hin jiru. Maaliif ituu uummanni Oromoo jeequmsa jeeqeeti isaanis illee bakka kana hin jiran ture silaa har'a. Addisuu fidee Lammaa fa'i wajjiniin aangoo kan kaa'e dhiiga ijoollee Oromooti. Erga ijoolleen Oromoo akka kanattiin socho'uutti kaasee isuma isaan kanaan dura jeequmsa jedhan sanatu balbala banee fi har'a barcumarra taa'aa jiru isaan mataan isaanii. Jeequmsa hin jedhamu kun tokko kana. Inni lammaffaan immoo miira keessa seenan wanta jedhu walitti makama jechoota kana lamaanii. Miira keessa seenan. Miira keessa seenuu jechuun maal jechuudha jama? Miira keessa seenuuni wanta har'a calanqootti ta'e tasumayyuu hin ibsuun jedha. Miira keessa wanti seename tokkoyyuu hin jiru. Sitti meerase. Horiin mataansaa marga inni dheedurraa yoo ati oofte lafa inni dur irra jiraaturraa yoo ti oofte yoo ti dhaqxee horii jabbii jalaa qabde horiin hin eekkama nama dhiisiiti. Kanaafi miira keessa seename wanti jedhamu kuni wanta sirrii miti. Mucaa namaa ta'ee hamma jirutti mucaan namaa hin gammada hin gadda sansakkaa qaba mucaan namaa immooshinii qaba mucaan namaa. Gaafa itti bu'amu hin jallana hin aara nama waan ta'eef horiin iyyuu deebii akkasii hin kenna. Kanaafiyyuu uummanni biyya koorratti guyyaa saafaa akkamittiin namni koo biyya koorratti diinni dhufe hamma manaatti lola dhaqanii miti beeki. Hamma manaatti hamma qeetti dhufe diinni maaf narraa ajjeesa kan jedhu eekkame uummanni. Miira miti kun. Miira jechuuni wanta xixiqqoodhaanii utaalanii lafaa ka'anii wanta hin malle dubbachuudha. Wanta hin malle hojjechuudha. Miira keessa seenuu jechuun kana miti. Ituu dhugaa qabanii dhugaa ofiitiin eekkamanii ka'uun miira miti. Tokko sana. Inni lammaffaanii wantoota kana irratti dabalamee wanti obbo Addisuun jedhan maayinni namni kanarraan kan ka'e ajjeefame akka jechoota kana lamaan fayyadaman. Achi keessatti wanti obbo Addisuun hituu hin dubbatin darban garuu ergaa isaanii keessaa unspoken message yookaan immoo ergaa hin dubbatamin hafe garuu immoo kan namni ergaa isaanii dubbise hubachuu danda'u maayinni namni akka kanattiin hiriira ba'ee ajjeefamuutu malaa kan jedhu jechuudha. Namni yoo hiriira ba'ee ajjeefamuu mala jechuun istaandaardii OPDO'n kaa'e namni darbee hiriira ba'e namni darbee yaada isaa ibsate ajjeefamuu mala kan jedhu. Mucaan namaa eenyuun iyyuu yoo ta'e isa nama ajjeese illee yoo ta'e ituu seeratti hin dhiyaatin ajjeefamuu mala. Kun
afayaa'ii yookaan immoo dubbataa mootummaa tokkorraa wanta eegamu miti. Namni tokko seeratti ituu hin dhiyaatin ajjeefamuun hin malle silaa. Kanaafi namoota ajjeefaman deebi'anii criminalize gochuu yakkuudha kun dubbii kana dubbachuun. Gara jeequmsaatti jijjiirame tokko miira keessa seenan lama so what ajjeefamuun isaanii sirriidha jechuudha. Isa kanadha kanii addisuun hin dubbatin hafe garuu ergaa isaarraa namni dubbise kan hubachuu danda'u jechuudha. Kanaafi ergaan barreeffame kun in the first place namni criminalize gochuu qabu warra ajjeese ituu homaa keessa hin seenin. Tigiroota kana dhossuun hin barbaachisu. Kan ajjeese tigiroota agaaziidha. Loltuu agaazii ijoollee Tigraayii qawwee hidhattee dhuftetu hamma calanqootti hamma qe'ee Oromootti adeemee qe'ee ajjeese. Dhugaa kana dubbachuu hin dandeenye taanaan afaan ofii hodhatanii taa'uudha malee Oromoo isa qe'ee isaa irratti du'e yakkuun waan hin malle yaada gabaabina dubbiin akka kanaadha. Kanaaf kan ajjeese makkalaakaadha taanaan makkalaakaadha jechuudha. Kan ajjeese ijoollee kan ajajes kan qawwee tokko see ajjeeses ijoollee Tigraay irraa qawwee fudhatanii dhufan agaazii kan jedhamu maqaan isaanii. Kana dubbachuu dandeenyaan dubbachuudha dhoosanii. Dubbachuu hin danda'an taanaan immoo afaan ofii hodhatanii taa'uudha akkuma kanaan dura malee gadi ba'anii wantoota lama premisii lama kaa'anii achirraa guduunfaansaa maanni gaafa jedhamu utuu hin dubbatin ol deebi'uun homaa faayidaan qabu kan hin jedhudha. Kan biraani ergaa isaanii kana keessatti wanti isaan dubbatanii qaama akkasittiin balleesse seeratti dhiyeessina kan jedhutu achi keessa jira. Isa kanas dubbachuutu nurra jira waan ta'eef. Amma gaayi jalqaba warri dhufanii hamma qe'eetti nama ajjeesan kun jalqaba iddoo sana maal hojjetu? Raayyaa ittisa biyyaati kan jedhudha kan isaan haasa'u barbaadan obbo Addisuufaan. Raayyaan ittisa biyyaa kan nu beennu daangaa biyyaa eega. Ganda keessa deemee maalifitu ijoollee snaayiperiidhaan rasaasa keessa adda waan rukutuuf maal qaba? Uummanni Oromoo maalifitu qe'ee isaa irratti diina ta'e? Daangaa jechuudha calanqoonni lafi uummanni Oromoo irra jiru Itoophiyaadhaa alaa kun yoo akka kanattiin yaadi kun jiraate isa kana dubbachuudha malee raayyaan ittisa biyyaa iddoo sana maal hojjetan the first place. Ituu isa kana bira iyyuu hin naqne jechuudha. Kanaafi warri mootummaa naannoo Oromiyaa eenyuun seeratti dhiyeessu inni kun immoo gaaffii lammaffaadha. Namni isaan criminalize godhaa jiranii ijoollee warra ajjeefamte namoota warra ajjeefamedha. Dhiiga keenya isa dhangala'eetu lubbuu keenya isa bade criminalize godhaa jiru obbo Addisuufaan. So eenyuun seeratti dhiyeessu Oromoo isa ajjeefame seeratti dhiyeessu moo warra ajjeese seeratti dhiyeessu? Warra ajjeese seeratti dhiyeessu aanaan adda baasanii black and white dubbachuudha tokko lama jedhanii. Kan ajjeese agaaziidha taanaan agaazii qabnee seeratti dhiyeessina namni yakkamaan agaaziidha jechuu danda'uudha. Yennaammoo isa kana dubbachuu hin dandeenye qaama jedhanii akkasumattiin gogaa uwwisanii darbuun gatii hin qabu. Kanaafi ergaan isaanii kuni irra deebi'amee kan isaan itti dhiifama gaafachuu qabanidha jedheen amanaan gama kootiin Hamza. Egaa dhugaa kan keetii ittaana hedduu galatoomi. Isaanu kanaan dura warra kana maqaayyuu waamuu ni dheetanii maqaan isaanii abaluun jedhanu hattoota kiraa sassaabdota kontiroobaandistoota jedhanii biruma taranii ummata keenya ka haleelaa jiru ka ganda saqee keessatti akkasitti dhiiga isaa dhangalaasaa jiru warra kana isii akka heera biyyattitti qaamota kana mootummaan tokko egaa ummata isaa nageenyummaa isaa ganda isaa keessatti eeguu hin dandeenye misoomni inni tarkaanfachiisu kamiidha? Haasawni siyaasan isaan afaan mimmi'eeffatanii nuuf gooftan keenya ummata keenya jedhan ummata keenya eegi jedhan ummata keenya qe'eef ganda isaa keessatti ilmi isaa dhiigni dhangala'aa jiru maanguddoon umriin isaa waggaa 70 dhiigni isaa badii tokko malee dhangala'aa ka jiru warri makalaakiyaa kun isii poolisiin Oromiyaa biyyatti san eeguu dadhabe Oromoon nagaa qaba nagaa isaa irreecha bara kanarratti namni miliyoona meeqa argitee Oromoon argitee poolisiin Oromiyaa ka akkasitti dirree dhangala'ee namni tokko son tuqamin nagaan bahee nagaan gale warri makalaakiyaa kana fi ka Oromiyaa keessatti akkan qubatanii nuuf fixaa jiran kana mootummaa naannoo Oromiyaatti nu galcha jedhee fidate moo
mootummaan naannoo Oromiyaa warra kanaan nurraa bahaa isin hin barbaannu jedhee akka seeratti ofirraa baasuu hin danda'u moo maaliif wal sobna maaf Oromoo soban jarri kun waan kan akkamitti ilaaltaat ummanni Oromoo akkamitti hubachuu qaba waan kan akkamitti irraa aanuu qabna wal gowwoomsaa deemuun kun hamma yoomitti ta'uudha qaba waan kan irratti ibsiyaas nuu kennitu mee maalidha? Isa kana irratti Hamza wanti beekamuu qabu tokko jira ilaa amma bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaadha akka biyya ofii bulchutti nutti hima yeroo hundumaa inni kun wanta gaariidha yenna mootummaan naannoo Oromiyaa irratti aangoo qaba ta'ee isa kana shaakalaa jira yoo ta'e wanta gaariidha garuu mootummaan naannoo Oromiyaa amma jiru kun yeroodhaanii dubbachuun ituu irra jiru wanta inni hin dubbatin darbeetu jira. Yeroo isaa waan eeggate odeeffannoo yeroo isaa eeggate uummataaf ibsa gochuun ituu irra jiru wanta mootummaan kun hin dubbatin bira darbeetu jira. Uummanni wanta inni jararraa dhaga'uun irra jiru keessumatti karaa waajjira kominikeeshiniidha himamuun wanta irra ture. Wanta gurmuun hooggansaa obbo Lammaa dhoksee irra tareetu jira. Inni kun ifaaf ifatti beekamuutu irra jiraata. Inni kunis maayinni onkoloolessa 30 akka lakkoofsa biyya Itoophiyaatti onkoloolessa 30 bara 2010 akka lakkoofsa Itoophiyaatti National Security Council yookaan immoo mana maree nageenyaa biyyoolessaa kan jedhamu hundeeffameera kan jedhuun mootummaan kun walgahii godhatee ture. Walgahiin kana murtii walgahiin kun murteesse keessaa inni tokko loltoonni biyya keessa bobba'anii nagaa kabachiisuu kan jedhudha. Egaa nagaa isaan kabachiisuu dhaqan maal akka ta'e isaanumatu beeka. Haa ta'uuti afaan isaanii keessaa kan ba'e loltoonni mootummaadhaa yookaan immoo raayyaan ittisa biyyaa biyya keessa bobba'ee nagaatu dhabamaa jira waan ta'eef nagaan kabachiisaa jedhe. Yeroo murtiin kun murtaa'u bulchiinsi Oromiyaa amma jiru kun gadi ba'ee akkamittiin bulchiinsi siviiliidha aangoorra jiru Oromiyaa keessaa loltootaa wajjin akkamitti akka inni hojjechuu danda'u maal akka murteessan maaltu akka dubbatame uummataaf ifa hin goone maal jechuun barbaade mootummaan siviiliidhaa jira taanaan mootummaa siviiliitu biyya bulcha mootummaan siviilii ari'ameera taanaan immoo wattaadarumaa loltuu isa biyyatti ergamaa jirutu biyya bulcha yoo bulchuu danda'e jechuudha. Haa ta'u maleessa isa kana ituu iyyinuu ituu dubbannu ituu gaafannu irra deddeebine iyyaadatta Hamza waan kana si'a meeqa kaafneerra. Loltoonni amma Oromiyaatti bobba'aa jiran kuni eeyyama mootummaa naannoo Oromiyaatiin bobba'aa jiru moo isin irratti walii galtaniittu moo akkasumatti isin cabsanii yaa'aa jiru. Dubbadhaa jennee dadhabnee hin didani dubbachuu hin dhoksan. Egaa kan biyya keessa tamsa'e loltuun qawwee fudhatee biyya keessa tamsa'e suni maanguddoo eebba nama eebbisuu bobbaate miti. Diinota nama ajjeesuu qawwee hidhatanii dhufanidha. It is already biting. Kunoo ciniinaa jira uummata. Kanaafi inni isaan gaafa sana dhossanii amma kunoo ifa ba'ee jira jechuudha. Gabaabaatti maal fin jechuun barbaade. Bulchiinsi Oromiyaadhaa amma jiru kun aangoon inni qabu kun compromised ta'eera. Harkaa fudhatamu hadhiisu wanti nuyi beeknu hin jiru aangoon. Hin beennu ifa miti. Haa ta'u garuu compromised ta'eera. Maal jechuudha compromised ta'eera jechuun? Loltuun erga Oromiyaa keessatti bobba'eeti. Ituu dubbannu zoonii garagaraa keessatti irra deddeebi'ee uummanni ati sila kaafteetta loltuun irraa kaasaa jedhaa ture. Kun egaa lafa itti nuyi sagalee uummataa dhageenye lafa itti rakkinni dhalatedha malee loltuun lafi inni dhabame har'a Oromiyaa keessa hin jiru. Baalee keessaa irra deddeebi'anii nurraa kaasaa jedhaa turani. Qellam Wallaggaa keessaa keessumatti magaalaa Dambidollootii uummanni irra deddeebi'ee loltuunarraa kaasaa u'uu jedhee iyyaa ba'e. Boorana akkuma ati dhageesse uummanni loltuunarraa kaasaa jechaa ba'e. Gujiidha uummati loltuunarraa kaasaa jechaa ba'e. Lixa Shawaati uummanni loltuunarraa kaasaa jechaa ba'e. Kana hundumaa OPDO'n takka deebii hin laanne. Maaliif deebii hin laanne? Jalqaba gaafa loltuun biyyatti bobba'u OPDO'n aangoo gadhiise moo
warri lammaafaan aangoo gadhiisammoo loltuun kun maal hojjeta maal gochuu dhufa daangaan loltuu kanaadhaa maayinni hamma eessaatti adeemeetu hojjeta hojii isaa akkamitti bulchiinsa siviilii tokko wajjiniin loltuu wal duukaa hojjechuu danda'a inni jedhu deebiinsa hin kennamne kanaafi har'a kunoo wanti isaan dhossanii calluma jedhanii bira darbuudhaaf yaalii godhanii uummata ajjeesaa jira itti gaafatamummaa kanaammoo kan qabu nama kan biraatu hin ta'in warruma amma bulchiinsarra jiru mataa isaanii. Waya amma gaa wayyaaneen jara kana aangoorraa ari'uu barbaadaa jirti kun gaaffii hin qabu isaanis immoo gaafa amma sababa kennanii wayyaaneen nu ari'achuu barbaaddii rakkina wayyaaneen nu ari'achuuf jettee uumte jedhanii ibsa kennuu hin danda'u amma yookaan immoo yoo ifatti dubbachuu baatanis karaa aktiivistoota isaaniitiin yaada kana dabarsuu hin danda'u akka uummanni nu jibbuufitu kana godhaa jiru jechuu hin danda'u. Well erga isaan itti gaafatamummaa fudhatanii gaafa uummanni guyyaa tokkotti kun bari look uummanni Oromoo erga gaafa 12 giinciitti jalqabameeti ajjechaan akka gargaccitee hin beeku jechuun isa dura jiru yoo dhiifne erga warraaqsi Oromoo kun giincii irratti eegalame takkaa du'i dhaabbatee hin beeku inni har'a raawwatame kun garuu inni guyyaa har'a raawwatame kun garuu ibsaa diimaadha hunda keenya ibsaa diimaa maal jechuun barbaada ibsaa diimaadha jechuun namni hundumtuu murteessee gara itti deemuu barbaadu walii galee gara tokkotti adeemuutu raraata maal gochuutu nurra jira isatti jetteef hin jedha namni hundumtuu amma fakkeenyaaf calanqoo irratti namni 40 guyyaa tokkotti ajjeefamuu jechuun nama 40 dhiisiiti namni 4 illee ajjeefamuu jechuun sanuu raayyaa ittisa biyyaatiin ajjeefamuu jechuun balaa kana hin jedhamnetu as nutti adeemaara jechuudha. Nuyi amma waa'ee nama 40 haasa'aa jirra malee kan nutti dhufaa jirutu caalaa jechuudha. Isa kanaafi ani maanni wanti inni jechuu barbaadu uummanni murteessutu raraata. Maanni wanti inni murteessuun irra jiraatu. Nan jiraadha kan jedhu uummanni hamma wayyaaneen qe'ee baddutti nan jiraadha wanti jedhamu kuni dubbii dhugaati jedhanii fudhachuun gaarii natti hin fakkaatu. Kanaafi waan tokko murteeffachuudha. Tokko OPDO'n karaa itti irra deemtu hatattamaan beeksisuudha. Dubbii dhoksanii kunoo dhandhee teebilii godhaa jirra ajandaa negotiationii wayyaaneen akkasuma godhaa jira nu immoo akkas godhaa jirra wanti jedhamu dhoksaatti wanti haasa'amu kun qileetti darbatamuu qaba amma. Tokkollee ani gama kootiin akka nama tokkootti uummanni kana booddee isa ajjisuuf hanga dibaanii ibsa kennan kana amanuutu irra jira jedhee hin fudhadhuan. Maaliif isa nuyi beennu bakkee irratti ifatti uummanni karaa irratti ajjeefame iyyuu akka isaan itti fireemii godhan wanta hin malle har'a waan isaan hojjetan. Kanaafi jarri kuni ifa baasanii gaaffii uummataa gaafataa jiran. Yookaan immoo wanta uummati jedhe fudhatanii gara fuulduraatti tarkaanfataa jiran. Kanadha kan isaan danqee isaan hambise. Maleessa wanta uummanni jedhanii gara fuulduraatti yoo tarkaanfachuu danda'an wanti karaa irratti akkasitti qabee isaan hambisu hin jiru. Maaliif akka jettee naan jedhe? Fakkeenyaaf uummanni Oromoo diina isaa wayyaanee jedhee waama. Gabaabaadhumatti. Wayyaanee loltuu isaanii agaazii jedhee waama. Gaafa inni dhufee ajjeesus baquma sanaan waama. Maqaa kana waamuu danda'uutu irra jira jarri kana booddee. Wanti dhoksaan hin jiru kana keessa. Jarri warri dhufanii amma qe'eetti nu ajjeesan hin dhoksine nu maal dhoksina? Waa'ee maaliitu dhokata kana booddee? Jechuun okay namni guyyaa tokkotti akka lukkuutti mormi irraa ciccitee mataan dhaabee namni guyyaa tokkotti namni 40 ol erga du'ee booddee waa'ee maaliiti kan itti dhoksuudhaaf rakkatu? Afaan uummanni dubbatu sadarkaa uummanni yaadutti hooggansi yaaduu hin dandeenye ammayyuu wayyaaneetu ari'ata utuu hin ta'in uummatatu ari'a. Kanaaf gar tokkotti goruutu rara jirri kun ofii isaaniiti. Gar tokkotti goruu danda'utu rara. Gar tokkotti hin gorre immoo maaliif dubbiin kanaan dura dubbatamaa ture dubbii afaanii duwwaa. Amma gar tokkotti hin gorre jirri kun gar tokkotti goruutu irraa eegama. Gar tokkotti goruutu irraa eegama jechuun inni jalqabaa maanni raayyaan ittisa biyya hatattamaan Oromiyaa keessa haba'u jedhanii isa dhoksaadhaan itti tolii hin dubbatan miti. Uummanni kana hin quufeera amma. Jenneerra isa jedhan kana dhabe uummati amma. Itti himneerra isa jedhan kana akka paartii mormituu ta'anii isa dubbatan kana jedhabe uummati amma. Kanaafi ifaan ifatti tokkoffaa
tuqaa tokkoffaa raayyaan ittisa biyyaa torban tokko keessatti Oromiyaa keessaa qulqullaa'ee ba'u fakkeenyaaf tokko lammaffaa waa'ee hidhamtoota Oromoodha si'a meeqa dubbadhaa jedhamanii didanii waa'ee hidhamtoota Oromoo irrattis taanaan ejjennaa qaban ibsu ba'uu akka isaan hidhaadhaa ba'an hin barbaadan yoo ta'e hin barbaannu jechuudha. Yeroon nu irra jirru kun yeroo baay'ee murteessaa waan ta'eef gama OPDOtiin kanadha kan expectedii ta'u gama kooti. Gama uummataatiin uummanni kana booddee waa'ee jireenyaa hamma wayyaaneen baddutti yaaduun irra jiru. Maaliif namoonni har'a du'anii bor awwaalamuuf qophaa'aa jiran Hamza kaleessa hin duuna jedhanii hin yaanne. Hin jiraanna jedhaa turan isaanis akkuma kana. Hojii keenya hojjennee of fooyyessina jedhanii yaadaa turan. Qe'ee keenya irratti ilmaan horanneetu jiraanna jedhanii yaadaa turan. Kanaaf uummanni keenya hamma gaafa wayyaaneen qe'eesaarraa badduutti nan jiraadhaa nagaatu jira jedhee yaaduu sammuusaa keessaa balleessuu dararaadha. Warri mindaa nyaatan keessumatti. Warri barsiisan. Warri nagadatan. Namni hundumtuu kan irratti olii galuu danda'u dararaadha. Ajjeefamuu danda'a maaliif raayyaan ittisa biyyaa har'a bakkee irratti ituu namni qe'eesaarra jiru qe'eesaarratti dhaqee nama 40 reeffa walirra naqe kun bor dhufee biiroo keessatti wanti inni walirra sin naqneef hin jiru. Maaliifan jedhaa jira wanti har'a ta'e kun mallattoo waan dhufaa jiru malee isa hamaanatti hin fakkaatu gama kootiin. Rakkinni inni caalu Oromiyaadhaaf ammayyuu fuuldura jira jedheetan amana'an. Sababiinsaa qabsoon nuyi itti seenne kun gatiisaa beekuutu nurra jira. Gatii qabsoo kanaaf kaffaluudhaaf adeemnu hundi keenya iyyuu beekuutu nurra jira. Qabsoo kan inni wajjin qabaa jirru namoota qawwee hidhatan, namoota gara laafina hin beenne, shiftoota namni nu wajjin qabaa jiru. Kana beenneerra taanaanii tola wanti nu dhufaa jiru hin jiru. Kunoo guyyaa tokkotti nama 40 lakkaa'aa turre. Yaadadhu yeroo Oromoo protestiidha. Lafa akkasitti 4tu du'e, lafa akkasitti 2tu du'e, lafa akkasitti 3tu du'e lakkaa'aa jira. Har'a garuu guyyaa tokkotti 40 lakkaa'uu jalqabneera. Qalbeeffadhaa dubbii kana. Dubbiin kun wanta hammaataa gara fuuldura keenyaa jiru. Kiraayisisii biyyi sun itti adeemaa jiru akkuma walii galaatti. Oromiyaa fuuldura rakkinni akkamii akka jiru kan nutti himu malee xumura dubbii miti. Kanaaf bulchiinsi amma jiru kun yookaan gara uummataa goru yookaan aangoo gadhiisee baduu akkuma wayyaaneen badeedhaan jirtu. Uummataa fi silas uummata ajjeefamaa jira. Homaa godhaatiin jiran ergi ta'e gidduudhaa ba'uudha. Homaa godhuu dandeenya waa godhuu dandeenya yoo jedhame immoo poolisii Oromiyaa jabeessanii qawwee itti kennanii liyyuu poolisiis makkalaakaas adda adda ishee keessa rukutanii iddoo sana ari'uu danda'u. Hin dandeenye taanaan uummanni har'as ajjeefamaa jira. Aangochas gadhiisanii poolisii Oromiyaa isaanii sana sassaabbatanii achi baduudha. Isaanumti mataa isaanii. Kanaaf uummanni murtoo murteeffachuutu raraata. Kun amma waa'ee siyaasaa miti. Waa'ee jiraachuuf waa'ee jiraachuu dhabuuti. Kanaaf uummanni kanarratti murteessee wanti baratamu hin jiru kana waa'ee barumsaas yoo ta'e, waa'ee hojiis yoo ta'e, ituu obboleessi keessa biraa du'u wanti hojjetamu hin jiru. Kanaaf inni kun hatattamaan fala argachuutu irra jiraata. Fala hin argatu taanaanii wanti OPDO'n har'aa borii ibsa kennitu kun gatii qaba jedhee namanuun ofii kooti. Hedduu galatoomii obbo Ittaanaa dhugaa kan keeti uummanni kun biyya Somaalee irraati biyya sirna mootummaa federaalaan bulti jedhamu keessaa akkasitti qeeb qabeenya isaa irraati buqqa'ee ajjeefamee hidhamee hiraarfamee bahe sun ayyee ganda biyyaati jenne har'a immoo ganda keenya keessatti dhumaa jirra amma waan kana hunda irratti dhaamsa jajjabaa nuu dabarsitee jirta uummataafillee warra biyya bulchina jedhan kanaafillee kan mootummaa naannoo Oromiyaaf ammoo barattoota keenyatti jira. Kawanni saba isaanii isaan dhukkube isi akkamitti baranna mataan keenya fayyaa nu argataa hin jirru abbeeran keenya abboof ayyoon teenna ilmaan teenna obboleewwan teenna daangaa irra dhumaa jirti wanni kun fala argataa hin jiru barachuuf isi tasgabbii barbaachisa barachuu dadhabnee jirraa hin dandeenyu barachuu jechuudhaan ilmaan Oromoo am godina Boorana keessaa akkasumas godina Gujii yuunivarsiitii adda addaa irraa Bulee Horaa irraati Haramaayaa irraa Jimmaa irraa Mattuu irraa Madda Walabuu irraa barattoonni akkuma jiru galanii buqqaanii yeroo ammaa kana magaalaa Yaaballoo godina Booranaa keessatti jiran barattoota akkasitti ummataaf dhibamanii dhukkubsatanii ofii isaanii sammuun jeeqamee dhufe maaliif dhuftan jedhanii tumaa jiran maaliif dhuftan jedhanii hidhaa jiran
reebichi irra geggeessaa jiran sila barattoota kana maal gochuu qaban ofii dhiyeessanii maaliif dhuftan jedhanii bakka gaafachuu qabanitti ilmaan teen ammallee yuunivarsiitii keessatti ajjeefamaa jiran kunoo wanna argitee kun Addigraat keessatti ta'aa jirullee quba qabda waldiyaa keessatti illee ilmaan Oromoo hidhamaa jiran yuunivarsiitii keessa barattoonni kennallee hiraarfamaa jiran rakkataa jiran namattu daangaarra nurraa dhumaa jira dhaabbachuu dide dhiigni kun mootummaan dhaabuun argamne xiyyeeffannoo argataa hin jirru jedhanii haaluma olii galaatiin mee barattoota kanaafillee roga kanaan waan jiru maalidha dhaamsi kan kee? Maddisaa isuman sila jedheedha Hamza maanni maddisaa rakkina kanaadha isa bulchiinsi siviiliyaaniin yookaan immoo bulchiinsi siviiliidha dhoksaatti aangoo isaa dabarsee kennee barcumarra taa'ee immoo anatu biyya bulchaa jira dubbiin ni jedhu dubbii kanadha kan biyya balleessaa jiru. Kanaafi naannoo Amaaraattis yuunivarsiitii keessatti ijoollee wanta ta'aa jirtu kunoo ija keenyaan waan arginedha. Isa kana kan rakkina uumaa jiru ammayyuu taanaanii humna qawwee baasu kana humna aangoo ofirraa qabu shiftoota Tigraay kan kana godhaa jiru jechuudha. Kanaafi wanti beekamuun irra jiru tokko ijoolleen COC maqaa jedhuun qabsoo gidduu kanaa hajal qabduyyuu maleessaa COC'n maqaa fuudhe. Waan kana dhiyoo kana dubbadheen ture yaani. Dubbiin COC kuni itti qabata ta'e ijoolleedhaaf malee sababa isaan dubbataa jiran kan biraadha. Isuma amma kaaftedha. Ijoolleen wanti isaan jedhaa jiranii tokkoffaa raayyaan ittisa biyyaa biyya keessa qubatee uummata hiraarsaa jira. Isa amma kunoo har'a argine kanaa jechuudha. Ijoolleen dursanii dubbataniiru baay'ee kan. Ijoolleen dursanii dubbatan nama isaan dhaga'uu dhaban malee. Raayyaa ittisa biyyaa nurraa baasaa, uummata keenya irraa baasaa, uummati keenya hiraarfamaa jira. Liyyuu poolisii irra goreetu raayyaan ittisa biyyaa nu miidhaa jira. Jedhanii dubbataniiru. Nama dhaga'uu dhaban ijoolleen kun. Lammaffaa immoo ijoolleen aabboof aayyoon keenya hiraarfamaa ituu jiranii akkatti barumsa barannu dhabne. Wanti kun keessumatti iyyuu gama daangaatiin. Daangaa gama bahaatiin, gama kibbaatiin, gama kibba bahaatiin rakkinni daangaadhaa jiru maqaa daangaa daatee lolli nurratti baname hin dhaabatu taanaan sammuu ittiin barannu hin qabu jettee ijoolleen ibsa ejjennoos baasteetti sooshaal miidiyaa irratti argitaniittu kana jechoota ifaadhaan lafa kaa'aniiru ijoolleen. Kanaafi kan isaanii mooraa gadhiisanii ba'an. Jarri immoo yookaan aangoorraan dhabamne jarri kun hin jirani jedhamee yookaan wayyaaneniif uummati walitti hin baane. Yookaan immoo jarri kun warri aangoorra jirra jedhan kun aangoo qabaatanii shiftaa hamma qeetti dhufee Oromoo ajjeesu kana irraa dhowwuu hin dandeenye. Iddoo kamitti akka aangoon irraa fudhatame ifa gochuutu raraadha. Uummanni kana beekuutu irra jiraata. Akka waan uummanni bakka isaan buufate godhachuun irra hin jiru jarri kun. Ituu dubbannu uummanni fileen keenye lammaafaas taanaan uummanni hin filanne OPDO takkaa namni isaan filate hin jiru. Akka isaan itti filaman uummata Itoophiyaa guutuutu beeka, uummata Oromoo guutuutu beeka. Korojoos haamanii mucaa namaa tubanii hidhaatti guuranii ajjeesaniiti kan isaan paarlaamaatti nam'an, kan isaan caffeetti nam'an. Uummati Oromoo isaaniinis yoo ta'e hin filanne. Haa ta'uuti yeroo itti wayyaaneenii Oromiyaadhuma waan jedhamu kanayyuu nan balleessa jettee kaatetti jarri kun uummata bira gorra erga jedhaniiti hin dhaggeeffannaa jedhe uummati. Amma immoo isa kana gochuu erga dadhabanii tokko. Waa'ee Oromiyaa gara fuulduraatti tarkaanfachiisuu miti amma. Inni wanta kan biraadha. Namni ba'ee galuu dadhabe. Qe'ee isaa irratti namni yaada isaa ibsachuu dadhabe guyyaa tokkotti namni 40 erga ajjeefame waa'ee isa kanaati kan nuyi haasofnu amma waa'ee Oromiyaa tarkaanfachiisuu miti taane. Isa kana irratti tarkaanfiin isaan fudhatan maal akka ta'e ifa miti yeroo ammaa. Kanaaf maalni an kan hin jedhaa jiru dhoksaatti aangoon militariidhaan fudhatameera biyya sana keessatti. Dhoksaatti fudhatani. Ituu labsii hin labsin aangoo harkaa fudhatani. Isa kana immoo gadi ba'anii bulchiinsa obbo Lammaafaa gadi ba'ee uummatatti himuu dide. Aangoon harkaa fudhatameera yookaan immoo komproomaayizdi ta'eera. Wanti ani irratti aangoo qabu kan harkaa fudhatametu jira beekii jedhaniitu uummata beeksisanii. Uummati keenya har'an dhangala'u siree ture dhiigisaa akka saree. Uummanni yeroo inni gadi ba'ee yaada isaa ibsatu snaayiperiidhaan kan adda si dha'u isin hundee taa'ee jira. Sitti bobba'aniiru. Bakka kanatti aangoo koon harkaa fudhataniiru jedhanii uummatatti hin himne. Isa kana ammayyuu itti gaafatamummaa jalaa ba'an jiran jirru kun. Namni immoo kana ba'ee waan godhe yaada isaa ibsatee waan ajjeefameef keessa deebi'anii achi as gara manaatti ol deebi'anii
nama criminalize gochuu warra ajjeefaman gara jeequmsaatti seentanii miira keessa seentanii jedhameen dagana achi as nuun criminalize gochuu ummata keenya isa dhiigisa dhangala'e isa du'e isa reeffa baatee jiru dagana yakkamaa gochuu yakkoo itti achi as deebi'an. Isa kanaaf amalli kuni tokkoffaa geeddaramuu tirara. Kanaaf anmaanni wanti isin jedhaa jiru waa'ee barattootaas yennaa ta'e dhimmichi maddi isaa tokko. Aangoo turkaa fudhatame iddoo tokkotti. Kan ammoo gadi ba'anii himuu didan. Kan biyyatti bobba'ee jiru qawweedha. Bineensa sunuu kan gaarii kan lubbuu namaatiif homaa tokkollee gara laafina hin qabne. Kanaaf waa'ee sanaaf yoo ta'e barattoonni warri iddoo biraa jiranis kana booddee wanti hundumtuu wal duukaa adeemuu turre jira yaada jedhuun qabaan. Maaliif uummanni waan tokko filachuu turre jiraata. Yookaan wal duukaa jiraachuu gaafa nagaan jiraata. Yoo nagaan hin jiru ta'e immoo toora tooraan tarataraa duuna moo wal duukaa duuna kan jedhu. Erga du'iin hin oolle jechuudha. Yoo amma fakkeenyaaf ilaali si yaadachiisa Hamza. Yeroo darbee fulbaana keessa Harargeetti raayyaan ittisa biyyaa jechuukooti kan liyyuu poolisii inni waan biraadha waan ta'eef inni guyyuma guyyaan ajjeesa liyyuu poolisii miti. Kan raayyaa ittisa biyyaa fulbaana keessa nama 7 ajjeese Harargeetti. Booranatti dhaqee nama 5 ajjeese. Shaashamanneetti ol dhufee nama 3 ajjeese. Salaaleetti ol darbee kaaba shawaati nama 4 ajjeese. Ambootti dhaqee nama 10 ajjeese. Har'a achi deebi'eetu Calanqootti dhaqee nama 40 ajjeese. Akka kanatti du'uu wayyamoo falli kan biraan maayinni kan jedhu uummanni amma deebii ofii deebisuu tararaadha. Inni kun amma hooggansa siyaasaa waan barbaadu miti. Amboodha har'a 10 du'ee borri kaaba shawaati 20 du'ee iftaan immoo lixa wallaggaarraa 10 du'ee akkasittiin jiraachuun wayyamoo amma gaditti baanee falachuu wayya kan jedhu uummanni gara tokkotti murteeffachuu tararaadha. Inni kun waa'ee hooggansa siyaasaa maalii wajjin wanta wal argu miti. Uummanni du'irraa hafaan jiru. Du'irraa hafaan jiru waan ta'eef uummanni waa'ee kanaadha yaadee ofiisaatii ituu propagandaan tokkoyyuu itti hin afuufamin uummanni inni lafarra jiraataa jiru ofiisaatiin kanatu na baasa kan jedhu battalatti murteeffachuu danda'u turre jiraata. Kanaaf wanti kun akka kanattiin itti fufuun irra hin jiru yaada jedhuun qabaan waa'ee barattootaas yoo ta'e walumaa galatti waa'ee bulchiinsa haala Oromiyaa keessa jiruu fi guutummaa biyyattii keessa jiru wajjiniin deebi'a waan ta'eef Hamza. Egaa kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandii haqaa haala wayitaawaa dugugga sanyii uummata keenyaa irratti magaalaa Calanqoof akkasumas aanaa meettatti geggeeffame araddaalee adda addaatti geggeeffame irratti haala kanarraati dhaamsaa kan nuuf dabarsaa jiran kaadhimamaa PhD yookaan kaadhimamaa Dr. Steiner Teaching Fellow SOS School of Oriental and African Studies University of London itti kan argaman obbo Ittaanaa Habtee hojiidhaan turtee taasisaa turredha. Egaa hedduu isaan galatoonfannaa haala wayitaawaa kanarraa dhaamsa guddaa nu dabarsanii ummanni keenya dhaamsa kana waliif dabarsee hubannoo guddaadhaan wanni haamileef siyaayinaan akkanumatti nama jalu duka fi gadiif takkallee hin jirtu. Yoo hojiin taate hojiin mirkaneessanii ummata kan gulantaanni keessa jiru ummata abbaa dhabe abbaa hin qabu biyya isaarratti abbaa osoo ta'u orma ta'ee jira ammallee abbaa hin qabu akkasuma obbo Ittaanaan akkuma jedhan ummanni kun ummanni filatee miti warroottan fila ummanni filatan har'a mana hidhaa keessa jiranii wanni kun immoo egereen isii maal ta'u akka qabdu itti dhiheennadhaan kan hordofnee isin beeksisnu ta'a akkasumas keessummoota birallee nafteerraa obbo Ittaanaa ibsa bal'aa nuu kennitaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyatiin hedduu isin galatoonfannaa horaa bulaa deebana fayyanuu ta'a. Galatoomii Hamza. Manguddoon biyyaa ijoollee shamarreenis waan hafnee falmataa jirtu dhugaan akka qoodan deebinee. Injifannoon teenuma, injifannoon teenuma, injifannoon teenuma, injifannoon teenuma. Ol kaayaa lammiitu islaamaa kiristaanii mootummaa abbaa irree fonqolchuun tokkummaanii bahaa fi dhihaa habaa kibbarraa iyya dabarsaa mi'a waliif tumsoo rafaa dammaysa. Egaa kabajamtootaaf dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandii haqaa qophiiwwan keenya guyyaadhaaf qindeeffannee qabannee dhiyaannee kana fakkaatu qophiiwwan guyyaadhaaf qindeessaa kan isiniif gaggeessaa ture ana obboleessa keessan Hamzaa Booranaati. Egaa wareegamtoota keenya gara ganda akhiratti deeban hundaaf rabbiin qubsuma isaanii jannata olaantuu nuuf haa taasisu akkasumas madoo keenyallee rabbiin nuuf haa wal'aanu akkasumas firaatii xamaraaf obsaaf jajjabina hawwina. Egaa
qabsaa'anni kufaa qabsoon itti fufaa wala hajajjabeessinu yeroo itti gaddinee boonnu miti yeroo jabaannee hidhaana keenya hidhannee qabsoodhaaf argitee fuulduratti tarkaanfannu bilisummaan dhufa jirti adaduma bilisummaan dhiyaattuun adaduma bariin dhiyaattuudhaan argitee dukkanni jabaata deemti dukkana kana keessatti moo'annee irra aannee deemuudha kan dandeenyu wal jajjabeessinee wal utumnee yoo duratti deemne qofaadha egaa qabsoon kennaa itti fufuudha qaba abshiruu hawaasa kenna boreegaa wareegamtoota kennaa calanqotti bakka siidaa calii calanqotti akka raawwatamu dhaamsii darbaa jira hamma dandeettaniidhaan ergaa kana walii dabarsuudhaan bakka sanitti akka argamtan tasgabbiidhaan argamuudhaan sirni awwaalcha gootota kun haala bareedaadhaan akka raawwanna argatu akka taasistan waamicha isiniif dabarsina hamma sagantaa kennaa taanuudhaan deebinee wal arginutti wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kubaga'ee diinni ni jabaa sanii fogoole taakka jabaa gadaan isaanii dhume nafne akka jiraan si'ati nafne qiileen baane seenuuf jirti qarree arguteenya booddee obbo Irree wayyaane ni kuffe baranaa salphinaa yaati biyyanaa injifannoon teenuma injifannoon teenuma injifannoon teenuma injifannoon teenuma yaa kijibduu garaa jettee diina wajjin utti duultu lammiin kee maal balleessite dhiini isaas immarartu rakkatee abbaan biyya firaa bahaa alagaa jira duroome biyya saata baataha khani jiruuf jireenya dabee manni isaarra diigamaha qabeenya lafee isaa saamamee yoomatee deema meeqatu rasaasaan dhume biyya isaa baga falmannaan wanni ibiddaan gubamuuf meemool yakkinaa inshaa Allah gumaa isaanii ni baafanna baasuuf qabna